Yooyyaa ashama akka mooltan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bakka jirtan cufattu oolmaa bultiin badhaadha isiniin jenna. Guyyaan kun sanbata guddaa yookaan dilbata sadaasii 15 barri 2020 guyyaa kanaa fi odeeffannoo fi oduulee Oromiyaa ka qopheeffanne isin biraan gahuu fi argamne jirra. Warri sagantaa kana hordofuu fi asittuu argamtanii hedduu isin galateeffannaa. Namni biraa sagantaa kana akka laaluu yoo barbaadanii qoqoodaa raabsaa faffacaasaa waliin nu ga'aa isiniin jenna. Tamsaasii keenya ka guyyaa har'a mata durooleen gurguddoon inni irratti xiyyeeffatu haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhukkubsachuu Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa akkasumas laganna nyaataa hidhamtoota Oromootii fi qeerroo fi qarreen Oromiyaa guutuutti mormii qophaawaa jiraachuu isaanii murruqii Benishaangul Gumuz keessatti dhalattoota Oromoo irratti dhaqqabee akkasumas lola gara daangaa Itoophiyaa kaaba Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraatii fi waraan Abiyyi jidduutti geggeeffamu Suudaanii fi Misriin gara waraana Itoophiyaa keessattuu dabalamuu danda'amu odeeffannoo jettuu Associated Press qabatee dhiyaatee jira. Baqattoota Suudaanii seenanii ka Itoophiyaallee haala warra waan isaan jedhanillee isin biraanii gaahuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya ka guyyaa kana jalqabee jira. Amma gara hangafoota oduu filannirra gara bal'ina oduutu dabarra. Hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaatii fi Hamza Booranaa akka malee akka dhukkubanii ka dhagahame mana hidhaa Qilinxootti har'a warri deemee isaanii gaafatee Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa sadeen warra akka malee akka dhukkubanii ka dhagahame. Jawaar Mohammadii dhukkubsachuu irra kan kahe maatii isaanillee gabbahanii dubbisuu hin dandeenye akkasumas abukaatoo warra kaseeraa Kadir Bulloo ka isaan laalu fi achi deeme akka ittiin dubbachuu dadhabanii ka dubbatamu. Baqqalaani akka malee dhukkubsachuu qaami isaa ta'uu yookaan ammoo bobbokoo kuulleen dhagahamee jira. Jawaar Mohammadilleen kalee fayyaa qaba torban kana guutuu nagaan oolanii ganama kana yookaanii akka malee akka dhukkubee dubbachuu akka hin dandeenye ka himamee jiru. Haalli dhukkubsattoota kun lamaanuu akka malee yaaddessa jechuudhaan gareen abukaatota kan dhimma Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaatii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka hordofaa jiranii dubbatanii jiranii. Dhukkubsattoonni kun dhukkubanii mirga yaalii argachuu ka herii akkuma shakkama yookaan ammoo hidhama siyaasaa kamiyyuu argachuu qabuttu jira. Seerii kunis namni dhukkubsate eegumsa mootummaa jala jiru yeroo barbaadetti haalii mijate jennaan doktorii isaatiin laalamu mirgi qaba. Mirga kana kabajuu fi ammoo manii hidhaalleen poolisiilleen manii murtii mootummaan dirqama qaba. Mootummaan yeroo ammaan tana dirqama isaanii bahuutu hin jiru qaamni mootummaa guutuu jechuudha. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa dhukkubanii haakimoota warra yaammatanii nu laalaa jechuudhaan yeroo isaan iyyatanii haakimoonni iyyata warra kan dhaganii ogeeyyiin fayyaa kunini hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan wallaanuuf dhufanii. Haa ta'uutii malee manii poolisii akka warri yaalii hin arganne godhee jedhamee jira. Haalli Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa ammaan tana akka malee yaaddessaadha. Jawaar Mohammadii torban kana guutuu nagaa qaba. Baqqalaa Garbaallee nagaa qaba. Warri cuftunuyyuu waan dhukkube hin jiru. Ammaan tanammoo guyyaa tokkotti wanni kunini jijjiiramuun yookaan ammoo halkan tokkotti yeroo sadii namni sadeenuu wal bira qabamuun shakkii akka uume ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tanatti haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun xiyyeeffannaa hin arganne
mani murtii mirga warra akka kabajamee fi akka yaalii argatanii ajaajullee poolisiin Abiy Ahmediitii fi abbaan alangaa waan kana hojii irra oolchuu hin barbaanne jechuudhaan abukaatoon warra seeraa dubbatee jira. Abukaatoon warra seeraa kunniin Kadir Bulloo gaafii fi deebii gaazexeessaa OMN Tasfaayee Abdii yookaan Tasfaayee Aminaa wajjin godheni ammaan tanattu akka warri kunniin yaalii argatu carraaqaa jirra. Yoo warri yaaliin arganne taanan mana murtiitu deemne akka jechuun warri yaalaman gaafannaa mani murtii kunniin yeroon isaa qaaliidha. Yeroon kennallee qaalii. Mani poolisii jechuun sila waan murtiitti deeme yeroo gubuu hin qabnu yeroo kenna nurraa gubaa jira jechuudhaan dubbachaa jiran. Yeroo ammaan tana haalii fayyaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa akka malee akka yaaddessaa tahee kadhagamaa jiru Jawaar Mohammediitii fi Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa gadi bayanii namallee dubbisuu hin dandeenye abukaatoo warra seeraa nuun dubbachuu dadhabanii jedhee dubbatame jira. Maatii warra irra nyaatallee fudhachuu akka dadhabanii ka dubbatanii yoo jechuun mootummaan mirga yaalamuu nu hin eegne taanan duunee baaduu nu wayya nu harka hin kennannu jechuudhani lagannaa nyaataa yookaan ammoo nyaatallee fudhachuu akka didanii kadhagame. Jawaar Mohaammed, Hamza Booranaa, Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Xahaatii fi hidhamtoonni siyaasaa hundinuu yeroo ammaan tana lagannaa nyaataa irra jiranii nyaataa didanii jiranii. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa kana nu beeka nu jechuun fayyaa bullee fayyaa lafa kana seenee qoricha fudhatanii warri kun hundinuyyuu Jawaar Mohammedis daawaa fudhata waan dhukkubsatuu fi Hamza Booranaalleen daawaa fudhata waan dhukkubsatuuf Baqqalaa Garbaalleen Shamsaddiin Xahaalleen tumamuu kan irraa ka'e gurri isaa hin dhagahu dhiibba dhiigaa guddaa qabaa. Baqqalaa Garbaa kun ammoo jechuun iji isaa irratti neerbi isaa irratti miidhaa fidee jira. Shamsaddiin Xahaa tumamuu irraa kan ka'e gurri isaa tokko hin dhagahu. Hamza Booranaa ammoo dhukkuba sukkaaraatii fi dhukkuba dhiibba dhiigaa qaba. Warri kun hundinuyyuu yaalii gahaa akka hin arganne warri Abiy Ahmed akka godhaa jiru kadhagahamaa jiru doktoroota isaaniitiin akka hin yaalamne. Jawaar Mohaammed ani gaafa dhukkubee uf wallaallee du'ee argamaa malee doktoriin Abiy Ahmed gad ergan yookaan ammoo doktoriin mani poolisii erge doktorii Abiy Ahmediitu laalamu ni shakka ni sodaadha yoo an du'ellee uf wallaallee gaggabellee qaama kiyyattu hin bu'inaa jedhee dubbatee ture. Hakimoonni Abiy Ahmediitii fi yookaan hakimoonni Itoophiyaa yeroo hunda dhukkubsattoota siyaasaa summeessuudhaan faaluudhaan beekamanii amma wanni tawaa jiru hin beekamu. Oromiyaa keessatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa xiyyeeffannoo argachaa hin jiru. Jawaar Mohammediitii fi Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa har'a ka dhukkubuu warra kadhagame torbaan kana masaraa biyyaalessaa Abiy Ahmed keessatti warra Tigraahii mo'annee jirra. Warra Tigraahii wajjin yaadii warra ilaalcha sabaa fi sablammii ilaalcha heeraa Oromiyaa ilaalcha jechuun mirga Tigree Sidaama ka jedhu waliin baduu qaba. Gufuun tokkichi nu hafte Jawaar Mohammedii harka kenna keessa jira. Ejjeesuu qabna jechuudhaani ka dhiyoo kana itti gaafatama basaasa fi tika Itoophiyaa tahee muudamee obbo Temasgeen Xurunee yaada dhiyeessee ture. Yaada kana Opidio warri jedhamu takkini fudhatee jira. Jawaar Mohammedii manhidhaa keessattuu miina ijjeesna ka jedhu Abiy Ahmed ammaan tan jechuun ayyoo Oromiyaa hayyoota isii kaan horiin irraa bitee kaan sodaachisa kaan hidhaa kaan ammoo jechuun mala adda addaatiin balleessaa Oromiyaa maseensuu barbaada. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana nafxanyootaan walii galee waa takka waan inni godhuu barbaadu falma waan jedhamu kaagos kamiyyuu kaayoo mootii tahuuf inni qabu. Mootii Itoophiyaa torbaffaa ofiin jedhu sun tahuuf qabu. Jawaar Mohammedii Baqqalaa Garbaa fa'aatuna dura dhaabbataa waan jedhuufi warra Oromoo kana barbadeessuu barbaada. Warri maqaa Itoophiyaatiin Abiy Ahmed jalattuu galee kun ammoo Abiy Ahmed wajjin tahuudhanii ilaalcha Oromummaati fi ilaalcha Itoophiyaa dullachatti biyya sanii deebisuu barbaadanii
ilaalchi isaan itti deebisuu barbaadan Itoophiyaa durii dullatti Itoophiyaa jechuun bara 1991dhaan durattuu diigamtee Itoophiyaa mangistuu Itoophiyaa Hayilee Sillaasee Itoophiyaa Minilikii afaan tokkoo fi aadaa tokkoo fi eenyummaa tokko qabdu san deebisuu barbaadanii san ammoo deebisuu fi yeroon isii amma jedhanii yaadaa jiranii Jawaar Mohammadii kanaaf dhabamsiisuu barbaadan. Oromiyaa maseensuun Oromiyaa boochisuun Oromiyaa madeessuun kuninni karoora Abiy Ahmediiti Oromoon kan beekee kahuu qaba. Oromoon kan beekee falmachuu qaba. Jawaar Mohammadii galata guddaa Oromoo biraa qaba. Namni kun Oromoo fi jedhee jiruu fi jireenyi isaa sadoo fi qananii Ameerikaa dhiisee biyyattuu galee gaafa biyyattuu galee sun jechuun ani rabbii fi waaqaa fi uummata Oromoo abdadhee galee jedhee Oromoon ammaan tana waan Jawaar Mohammadii oduullee irra qabdullee hin fakkaatu Oromoon biyya keessa inumayyuu mormii cimsanii deemsisuu kan qaban dhiisanii warri jechuun OPDO jedhamu uummata Oromoo saamaa jira qeerroo fi qarreen sila gabaa lagattee uggura geejjiba guutee dhiibbaa biltsiginnaa irratti godhuu kan qabdu biltsiginnaan ammaan tana jechuun Oromiyaa keessatti bakka hundattuyyuu saamicha geggeessaa jira. Kanaafuu wanni Oromoon godhuu qabdu torbaanuma kana keessatti jechuun Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundinuu akka dhiifaman dhiibbaa mootummaa Abiy irratti godhuu qaba. Godhuu qabanii karaan cufamuu qaba karaan hundinuyyuu mormiin dhoowwuu qaba bakka Oromiyaa mara keessattuyyuu uggurri geejjibaa bakka hundattuu godhamuu akka inni qabu maal jennaan hardhalle jechuun hidhamtoota siyaasaa kana balleessuu fi Temesgen Xurunee kaayoon inni kakatee fi Jawaar Mohammadii dhabamsiisaa Jawaar Mohammadii balleessaa jedheeti kan inni kayaa jiru. Inni kunin jechuun nama Dammaqa Mokonnin fa'aa wajjin tahee waan kana bakkaan baasuu barbaadu wanni kunin hin goonaa jedhanii warri kunin godhuu deema warri hegeree Itoophiyaa irra haja hin qabu sabaaf sablammii irra dantaa hin qabanii Amaaraa Itoophiyaaf taatu qawwee qabna Itoophiyaa Amaaraaf taatu qawwee qabna hin godhannaa jedhanii amananii warri kun gaaf isaan OMN cufuu deemaa jedhee gaafa Facebookii gubbaatti Wandosen Andu'aalem gurbaan amma dhaabbata pireesii Itoophiyaa hojjetu kama bira qiddisaanii sun jedhe namni hunduu qoosadha. OMN akkamitti cufamaa jedhanii cufsiisan. Gaafa jechuun hoogganaa naannoo Amaaraa Ageenyoota Shaagar kaammaan ta'e kun Jawaar fa'aa OMN fa'aa gaafiif deebii dajane wajjin godhee gizee siders innaa yaallanii ihee gizee yaalfalle jedhee Jawaar fa'aa irratti dhaadate OMN irratti dhaadate Oromoon hundi qoosaa turti. Gaafa Jawaarii hidhamuu deemaa jedhamee odeeffamaa ture. Gaafa Abiy Ahmed akkas godhaa jedhama. Hacaaluu fa'aa artistoota Oromoo ijjeesuu deemaa namtichi kun jedhama. Namni hunduutu qoosaa ture. Hardhallee odanuutti qoosuu jirru Ageenyoota Shaagar haa ta'uuti Warqina Temesgen Xurunee Abiy Ahmedii hundinuyyuu qubaa fi qubee wajjin hojjetanii warri kun waliin jiranii warri kun karoora Oromiyaa diiguu qabanii warri kun karoora Oromiyaa maseensuu qabanii qeerroo Oromootii fi qarreen Oromoo kana beekatee hayyuu isaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaatii fi hidhamtooti siyaasaa hundinuyyuu akka gadhiifamanii hojjechuu qaba. Ani jechuun amma biyyattuu bilbilee yoo nu gaafanne jechuun haalii hidhamtoota siyaasaa dhugumaanu akka malee yaaddessa. Yaalii dhoowwachuudhaan summeessuu qofa osoo hin taane iyyuu warri kana bifa adda addaatiin iyyuu ejjeesuu akka danda'amu yaadamee ture. Gaafa jechuun gullisoottuu rakkoon dhalattee jedhame jalbultii godhanii guyyaa Jawaar fa'aatii mana murtii deeman suni Abiy Ahmed karaa irratti Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa ejjeesisuuf ture karoorri isaa. Warra Amaaraa kadallaneetu dallanee ijjeesee jedhame karooratti ture. Sun dhagayanii Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohammad Faatima murtii irra oolan. Sun amma hin taane jennaani ammaan tan jechuun karaa dawaatiin karaa summiitiin faalanii ijjeesisuu barbaadaa jiran. Sun hin taane yoo tahillee karaa biraallee godhuu danda'an. Warri kun magaalaa naannoo san jijjiranii magaalaa kan keessatti jeequmsa uumanii hidhamtooti siyaasaa harki warra keessa jiranii waan fedhan godhuu danda'anii Abiyyi jechuun badee biyya suni balleessaa deema. Kan Aljazeera oduun irra barreessirrattu Itoophiyaan afaan hallayyaa jirti. Abiy Ahmed illee hegereen isaa jechuun hallayyaa sun irratti jechuun liilaan yookaan kirri tokko irratti rarra'ee jira. Namtichi kun Itoophiyaa tolchaa jedhamee yaadame ammaan tan Itoophiyaa balleessaa jira jedhamee yaadamee jira. Tigraayidhaan wal loluu jirti Habashoonni haa ta'uuti malee nu ijjeessa ka warri jechaa jiru Jawaaridha.
Tigraayidhaan wal lolaa jirti kan ujjeessa jedhamu Jawaaridha. Benishangulii dhumachaa jirraa jiranii kan ujjeessa jedhamu Jawaaridha. Gurra fardaatti duunaa jiraa jiranii kan ujjeessa jedhamu Jawaaridha. Jawaar Mohammad eegii hidhameen duuballee ajjeechaan hin dhaabbanne. Jawaar Mohammad eegii hidhameen duuballeetti buqqa'uu namaraa hin dhaabbanne. Garuu warri kunini buqqa'uu amaaratii miti kan warri dhubu. Ajjeecha amaaratii miti kan warri dhubu. Jawaar Mohammad akka falma Oromoo tokkotti, akka nama Oromoo dubbata tokkotti, akka dhimma Oromoo dubbata tokko dhimmi Oromoo dubbatamuu hin qabu. Oromummaa fi dhimmi Oromoo baduu qaba ejjannoo jedhuun socho'uu qabani. Warri waan gurra fardaa irra haajaa hin qabani, waan Benishangul irra haajaa hin qabani, waanuma Tigraayitti tahaa jiru kanaafiyyuu mirga amaaraatiif miti. Lafa babal'ifannee lafa qabannee Tigraahii saamna Tigraahii balleessina ka jedhuun socho'aa jiranii ammaan tanatti warri Habashaa kunii fi warri Abiy Ahmed tokko ta'anii jiranii. Abiy Ahmed Oromoo balleessuurra duubattuu hin deebi'u kakatee jira. Namtichi kunini Oromoo waggaa 1000 duubattuu deebisa. Oromiyaa ni maseensaa jedhee dhaadatee jira. Kana jechuun Baqqalaan maal jettan Lammaa Magarsaa durattuu dubbate waan inni dubbate kan akka qoosattuu laalaa jirta yoo taate Abiy Ahmed waan jechaa jedhu godhee jira. Dhiiga Oromoo dhangalaasaa jira guyyaa guyyaa. Wallaggaa dhiiga Oromoo dhangalaayaa jira. Booranattu dhangalaayaa jira. Shawaattu dhangalaayaa jira dhiiga Oromoo. Hararge keessatti kunoo kalee dhiiga dhangalaasee jira. Wallaggaa keessatti nama 67 ijjeesnee jirraa jedhee jira. Torbaanum kan abbaa torbee lame Gujii keessatti nam 35 ijjeesne. Jechuun waraanni Tigraay haga baname Oromiyaa keessattuu Abiy Ahmed nam 150 ijjeesee jira. Nami lakkaa jiru hin jiru malee. Nami Abiy Ahmed hidhee gad hin dhiyaatu. Nami Abiy Ahmed hiisise gad hin dhiyaatu. Oromiyaa keessatti duula gos kanaa banee namtichi kun Oromoo balleessaa jira. Oromiyaa keessatti duula gos kanaa balleessee jira. Afaan Oromoo afaan hojii jechuun Finfinnee keessatti dubbatame nama akkas jedhee hidhuu deemnaa jedhe jechuun nafxanyoota nuttuu gabbaasee ittaana kantiiba magaalaa Finfinnee Jaanxiraarii Abbaay dubbatee jira. Haa gardhaa maaliif akkas dubbattee nami jedheen hin jiru. Kantiiba magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hin jettu. Gorsitoonni jechuun Itoophiyaa keessattuu federeeshinii qabsu Leencoo Baatii, Leencoo Lataa, warri Opiidiyoo, warri Oromoo maqaa tokko dubbatu tokkolleen wanni dubbatan hin jirani. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fa'aati hidhamuu warra gammachuu dorgoma warrattu irra hidhame bakka isaanii jechuun isaantu warri gaaddiseessee warri dhoksee jira. Amma tan gabayaattu nu bahee jedhanii jalsa ammachaa jiran. Warri sila namni abbaa kanaa hin jenneen har'i jechuun Abiy Ahmed beekaa fi hayyuu Oromoo fixe nama Oromoo ka waan takka baratee hin beekne hattuu fi kashilabbee fi nafxanyoota walittu qabeessaniini Oromiyaa tumsiisa, Oromiyaa reebsisaa, Oromiyaa madeessaa jira. Kalee eenyuttu yaade jechuun Abiy Ahmed siidaa Minilikii dhaabaa jedhame eenyuttu yaade. Abiy Ahmed jechuun yoo isan dhageettan taate Izeema wajjin kan isaan itti walii galanii ka dubbatamaa jiru. Finfinneen bulchiinsa mataa of danda'e taate akka dhaabbattu bu'aan addaa Oromiyaan yookaan fedhiin Oromiyaan qabdu ka heeraa Finfinnee irra jirtu dagatamuu deema. Finfinneen naannoo of danda'e taate akka bultu Izeemaa fi Abiy waliigallee jira jedhanii warri Izeemaa telefoon konfiraansii warraatii fi sagantaa warraa keessatti haasaa jiran. Filannoo irratti tokko taanee dorgomnaa filannoon dubattu Finfinnee bulchuu deemnaa Finfinneen bulchiinsuuf dandeette saamichi lafaati maal irratti waliigalan jiran. Abiy Ahmed kana godhaa jedhe eenyuttu yaade. Afaan Oromoo afaan hojii ka mootummaa federaalii tahaa jennee kanu yaanne afaan hojii afaan mootummaa Finfinnee tahaa jiran nam hiisisa. Kan eenyuttu yaade beeka. Afaan Oromoo namni dubbachuu sodaatee jira. Afaan taranyaa tahee ittiin hidhamta Finfinnee keessatti dubbatamte. Kashilabboonni magaalaa Finfinnee keessatti ijaaranii waraqaa eenyummaa Oromoo lalanii asii maal goota naman jiran. Man barumsaa Oromoo cufaa jiran. Abiy Ahmed jechuun wanni inni Oromoo hin godhini, wanni inni Oromoo ittiin balleessini hin jiru. Har'i jechuun jabaa Oromoo, beekaa Oromoo, hayyuu Oromoo hundaayyuu manidhaattuu naqee akkasittuu dararaa akkasittuu miidhaa jira jechuudha. Abiy Ahmed wanni inni godhaa jiru kan. Amma rakkoo Abiy Ahmed kan haasawaa jirra, rakkoo Abiy Ahmed kan dubbachaa jirra, rakkoon Abiy Ahmed Oromoo godhee hin dhumattu, gad hin dhiyaattu. Gad hin dhiyaattu rakkoon inni Oromoo wanni inni Oromoo irratti fide. Ofii isallee bakka hamaa seenee muddamee jira har'a jechuun Tigraay waliin waraan hin taane jalqabee muddamee jira har'a.
warri Amaaraa irri facaanii muddanii jiran. Warri Amaaraa Tigraahii qofaa miti har'i yoo san agartanii jiraattan alaabaa federeeshinii hunda cicciranii baasanii alaabaa Itoophiyaa baasaa jiranii alaabaa gosa Abiy Ahmediiti. Naannoo san hundaa'ii bulchiinsa Amaaraa dhaabna uummata finnee qobsiifnaa jecha waan isaan godhaa jiran argaa jirra. Abiy Ahmedii humni hin qabu basaasaa fi tika warrirraa fudhatanii jiranii warra wajjin jira. Har'i jechuun waanum fedhanis godhanii harree warra tahee jira kun namtichi jechuun nama Oromoo waan takka buusa miti yoo Oromoo miidhaa malee ammaan booda abdiin Oromoon Abiyyi biraa qabdu takka hin jiru. Addunyaalleen badii isaa kan beekte Abiy Ahmed maraata Noobeelii argate. Maraata addunyaa keessatti Noobeelii argate, Noobeelii nagayaa fudhate biyya gar waraanattu galchee gaafa Afrikaa rakkoo hamaa keessi galchee Abiy jedhamee nama addunyaa akkanatti irraa haasawaa jira. Kanaafuu nu maal godhuu qabna qeerroo fi qarreen Oromoo akka kaatu qeerroo fi qarreen Oromoo akka kaatu dubbachuu qabna. Qeerroo fi qarreen Oromoo akka kaatu halkanii guyyaa miidiyaan Oromoo amma irraa kaaste amma karaa Harargee sochiitu jira. Dirree Dhawaa, Haramaaya, Dirree Xayyaaratii fi Awwadaahi sochiitu jira dhagahamee jira. Oromiyaa guutuu keessatti mormiin dhoowwuu qaba. Oromiyaa guutuu keessatti mormiin ka'ee Oromoo mirga isaatii fi falmachuu danda'uu qaba jechuun. Ammaan tanatti Abiy Ahmed muddamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa ka Oromiyaa keessa jiru gara Tigraahii duulee jira. Milishoonni gara Tigraahii deemanii dhumachaa jirani. Humni addaa Oromiyaa keessa jiru ol bahee jira. Humni mootummaa Abiy ka Oromiyaa keessa jiru ka waraana harki 80 ol Oromiyaa keessa bahee Tigraahii keessattuu duulamaa jira. Dabalata waraan baasaa jiranii. Ammaan tana mormii godhuu fi haalii akka malee mijataadha. Haala mijataa kana jechuun itti fayyadamne mormii Oromiyaa hunda keessatti waliin geettu magaalaa fi baadiyyaa keessatti godhuu qabna. Kan irrattu halkanii guyyaa miidiyaan hojjechuu qaba. Oromoon falmachuu qaba. Waraana Tigraahii gabaasuu waan takka. Waraana Tigraahiitii fi Abiy Ahmed jidduutu jira gabaasuu waan tokko. Garuu Tigraahii akka beektan Tigraahii lolaa jirti malee Oromoo lolaa hin jirtu. Lolii jechuun warri lachuu wal lolaa jiru. Yes, Tigraahii dhugaa qabdi. Garuu nurrattu wal lolaa jirani. Tigraahii jechuun uf dandamachuuf illee badii irrallee uf hambisuuf lolaa jirti. Garuu wanni ishiin lolaa jirtuu fi wanni warri lolaa jiruuf Oromiyaa malee Oromoof lolaa hin jiran. Warri Amaaraa jechuun Itoophiyaa dullatti deebisuuf falmaan tokkochi jiru. Warra Tigraahii kana kaanii Oromoo hidhaan hiine jirra, balleessine jirra, biyyi warra fudhanne jirra, afaan warra qancarsine jirra. Afaan Oromoo gaafa Tigree beekachuun gaafa Oromoo protestiin kat afaan federaalii goonaa jennaan Oromoo didate. Maal jennaan sirni jijjiiramuu qabaa jenneeti. Afaan Oromoo afaan federaalii waggaa 20 dubattu na gaafadha jedha Abiy Ahmed. Waggaa 20 dubatti na dubbisa dhimma kan irrattu. Dhimma kan irratti waggaa 20 dubattu na dubbisa jedha. Kun cuftuu maali? Hagam nu dubattu akka deebine mirgi keenya hagam tokko akka inni sarbame agarsiisu. Hagam tokko akka uummatattu akka dagatamne, hagam tokko akka uummatattu akka tuffatamne, akka sabattu akka mirga dhabne kan caalaa wanni nu agarsiisa, wanni nutti hima hin jiru jechuudha. Oromoon kanaafu Gujii hin jenne, Booraan hin jenne, Shawaa, Wallaggaa, Walloo, Harargee, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Baalee bakki Oromiyaa jedhamu. Shawaan nuwannoon hundinuyyuu kaahuu qaba. Shawaa keessatti guyyaa har'aan tana jechuun abaa'oo Wallolla jedhamee waraanii guddaanii buqqa'ee nafxanyoonni illee jechuun Shawaa kaabaa irraa dhufanii Shawaa kaabaa ka Amaaraa dhufanii jechuun Shawaa kaabaa ka Oromiyaa lolaa jiran. Jaalmarroo hidhattoota abaa'oo waliin buqqisnaa jechaa jiran. Wallaggaa keessatti torbaan tokko ol lolaattu deemaa jira. Namni gabaas hin jiru malee. Gujii keessatti akkasitti lolaattu deemaa jira. Lolli Abiyyi nu waliin jiru kun beekamee jira. Waggaa lamaan irraa eegee aangoo qabateen duubatti Abiyyi nuttu jira. Kanaaf Oromoon mormii isaa cimsuu danda'uu qaba. Mormiin isaa jabaachuu qaba. Inumaayyuu Oromoon mormii isaa jabeessee hidhamtoota isaa bilisa baasuu qaba. Wayita jechaa jirrutti nu laafne Abiy Ahmed jechuun saamicha haala isaa mijatu uumee jira. Waraan isaatii fi waan ta'uttu ammaan tantayaa jira. Oromoon waraana dinagdee godhee waraan Abiy Ahmed jechuun boba'aa irraa qabee beelessee dheebossee nafxanyaa kana hagisii agarsiisuu qabaa jennee oda dubbachaa jirru. Oromiyaa keessattuu bakka adda addattuu hiriirattuu qophaa'uu qabaa. Hiriira kanaan jechuun waraayyaa ittisa biyyaa gargaara jechuudhaani qabeenya miiliyoonii 32 fi 1,153 fi 766 Oromiyaa keessaa walitti qabnee jedhee Addisuu Araggaa dubbate. Hiriira jechuun biltsiginnaa deeggaruuf godhame.
hiriira kana aanaalee 300 fi takka keessattuu goone godinaalee 18 keessattuu goone magaalota gurguddoo 19 jedha. Hiriirri kun jechuun godhame ka jedhamu dirqamaan uummatatti maallaqa buusanii uummata saamaa turan. Magaalii gurguddoon 19 jedhamu, godinaaleen 18 jedhamuu fi aanaaleen 301 jedhama aanaalee saamaman. Saamuudhaan dirqamaan nama saamaa maallaqa walittu qabaa, nama saamsisaa karaa dabballootaatiin, karaa kaadirootatiin, karaa bulchitootaatiin maallaqa jechuun Abiy Ahmed nama irraa guure akkasittu jechuun hiriirii baay'ee jedhama. Hiriira kanaan birrii miiliyoona 32 olii guuranii sangoota 2,536 guurame, re'ee fi hoolaan 3,448 gaala 30 nusila jechuun waraana qoqqobbii dinagdee biltsiginnaa irratti goone biltsiginnaa hudhuu ka qabnu har'a biltsiginnaan Oromoo saamaa jirti. Karaan banamuu fi mitiyyuu karaa banamuu bir darbanii midhaan gootara namaa keessaa saamaa jiran. Moonaa namaa yookaan ammoo mooraa keessaa horii sangaa re'ee hoolaa gaal saamaa jiran. Nu kan jijjiiruu qabna. Oromiyaa keessatti Abiyyi humni isaa laafee jira. Mormiin akka inni dhoowwu hojjetamuu qaba. Mormiin bakka hundattuu akka inni dhoowwu. Mormii malee Oromoo wanni baasaa hin jirtu. Hawaasi addunyaaleen Oromoo dagatee Tigraayii fi Abiyyi walitti araarsutu jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dagatamanii jiran. Odoo isaan dhukkubanii mana hidhaatti biltsiginnaa wagoodhallee dagatamee jiran. Inumaayyuu hidhamtoota siyaasaa dagadha jedhee warra barreessu ka faranjifaatu jira akka International Crisis Group barreessitti. Hidhamtoonni siyaasaa dhimmi seeratti dhimmi warra seerii afuruutu jedhan. Maqaa seeratiin ammoo dhimmi seera jedhee maqaa seeratiin hayyuu Oromoo, beekaa Oromoo, jaba Oromoo Abiyyi akkasittu balleessaa jira. Wanni nama gaddisiisu har'a dubbachuu jirru Oromoon 50 oli naannoo Benishaangul keessatti milishoota naannoo Amaaraatii fi milishoota Benishaangulitiin ijjeefaman. Torbaan tokkoon durattu yookaan torbaan lamaan duratti torbaan tokko lamayyuu hin guunne. Gullisootti namni Amaaraa 30 du'ee jedhamee sanuu namni du'u hin jiru ammaan ta'e yeroo mirkanaa'etti Gullisootti abaa'oon tarkaanfii waan tokko hin fudhanne garuu guyyaa sani wanni hin tahin hin jiru. Guyyaa sun fakkeessuu fi wanni hin godhamin hin jiru jechuun wanni guyyaa sun hin bo'amin, wanni guyyaa sun hin jedhamin, Oromoon akkas namijjeeste, Oromoon akkas taate, Oromoon akkas goote, Oromoon akkas jedhanii maqaa nama balleessanii Gullisootti abaa'oon akkas godhanii waraan Tigraay irratti hubananii abaa'oollee jechuun dhaaba shororkeessa jedhanii murtii dabarsan. Garuu hagardaa ijjeechaan sun dhugamoo dhara akka jedhu mootummaan Itoophiyaa suura viidiyoo waan tokkootiin deeggaree agarsiisuu hin dandeenye. Nama waan sun irraa hafellee kan inni fide interviyuu godhe hin jiru. Warri interviyuu ta'eeyyuu warri kijibaati jedhamee achiin dubattu baqatan jira. Isaatittuu gabaase. Warri interviyuu ta'ee jedhama jette kadhagahan qofa. Uummati naannoo sanii lakki ajjeechaa fi dhukaasa maali jedhame televezyiinii Itoophiyaa irra dhageenye, miidiyaa irra dhageenye. Mootummaan Ameerikaa ibsi baasee, mootummaan Chaayinaa ibsi baasee, gamtaan Awurooppaa ibsi baasee, gamtaan Afrikaa ibsi baasee, duguugga sanyiitii namni agasii dhumatee jedhama. Sanuu deebisanii dhumirrattu jechuun wani dhumatee jedhama. Amaarallee miti sabaaf sablammii jedhama. Sanuu ammoo jechuun ammaan tan hin jirtu jedhamaa jira. Har'i jechuun Oromoon 50 oli. Akka jechuun dhaabbanni koomishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa dubbatettu nama 34 dhumate Benishaangulitti Oromoon. Makiinaa keessa baasanii gorraawan suuraa fi footoo warra maqaa warra teessoo warra wanni hunduun beekama. Har'a jechuun gaafa isaan dhumatanii namni paarlaamaa ka dubbatu hin jiru jechuudha. Gaafa warri Amaaraa gurra fardattu yookaan ammoo Gullisoottu du'anii jedhe gaafa sun torbaan tokkoon duratti akka sanyii guddinaa barreesse gaafa suni paarlaamaa keessa ministeerota haga jechuun Teedii Afroo Parlama haga iddirii ka walgahee hin boo'in hin jiru. Artistii haga Azmaaritu ka hin boo'in hin jiru. Phaaphaasii haga dabtara ka imimmaan narcaasin hin jiru. Muftii haga darasaa ka laphee dhawatee hin iyyin hin jiru. Paasterii haga agalgaayii namni hin iyyin hin arrifatin hin boo'in hin jiru. Biyyiti miidiyaan qabdu jedhamu hundinuyyuu lafattuu socha'ee gamta Afrikaatti ibsi baasee, Chaayinaattuu ibsi baasee, gamta Awurooppaattuu baasee, mootummaa Ameerikaattuu baasee, Amnesty International'tti baasee, Human Rights Watch'ttuu baasee. Har'a jechuun Oromoon dhumatennaan Benishaangul, milishoonni Amaaraa ka fixan garii isaanii, raayyaan ittisa biyyaa ka fixaa jiru garii isaanii, namni 3,200 ol ka hidhamaa jiru.
Kamootummaan qawwee hidhachiisee midishootii Amaaraatiif warri Amaaraa namijjis abbaa kana nami jedhan hin jiru. Oromoo argitanii dhiigi isaanii akka inni faayidaa hin qabne dhiigi isaa makiina keessa baasanii namni gorra'ame har'i miidiyaan boo'isan hin jiru. Oromoon garuu warri falmitoota jedhamanii hambaa fi miila Abiyyi irratti jechuun kufaa jiran. Ambeeta waan ajaa'ibaa jiru jechuun ani waan ajaa'ibaa jiru warri falmitoota jedhamanii biyya jiranii. Ani jechuun waggaa 30 waggaa 40 maqaa qabsoo Oromooti warri qabsaa jedhanii ka har'i jechuun ummati isaanii godinii warra lafti warra dhumate ka hin dubban. Ka warra Oromoo duul irratti duulaa jiru wajjin hojjannaa warra wajjin tasallafna maal jedhan tasallafna jechuun waan ajaa'ibaati. Wanni tayaa jira. Kanaaf warra falmitoota wanni jedhama wanni irra eegama hin jirtu wanni isaan irra abdanna hin jirtu ummati kaahuu qaba. Ummati kaahuu qaba. Itoophiyaan afaan hallayyaa jirti. Nama ijaarame gurmaa'ettu jechuun waan kan keessa bahuu danda'a. Itoophiyaan gara genocide wal ijjeecha sanyii duguugattu deemaa jirti. Amaarii bakka hundattuu hidhatee jira. Qawween karaa Suudaaniitiin galaa jirti. Mootummaan Abiyyi uummata Amaaraa qawwee itti qoodaa jira. Muummichi ministeera ittaanaan Amaarii qawwee hidhachuu qabaa jira. Phaaphaasiin qawwee hidhachiisaa jira. Bakka hundattuu qawwee hidhachaa jiran. Warri qophaawaa jiran. Waraan isaan itti qophaawaa jiran yoo dhageettan taate Bataskaan keessatti waraana gosa Armaagedoon. Waraana gosuniiti. Armaagedoon beeytanii? Waraana gaafa dhuma addunyaati dhuma addunyaa gaafa jechuun dansaa hamtu masii dajjaal jedhama warri islaamaa gaafa dajjaal dhufee namni gongorsisee du'aa kaasee an masii an jechuun du'a lubbuu itti horaa jira ijjeesee kaasa jedhee akka nabi Iisaa inni of godhe nama gongorsisee waraan dhumaa ka ummati qulqulluu fi ummati cubbaaleeyyiin yookaan ammoo ummati cubbichi wal lolu waraana gosuniitiif qophaawaa jira. Ni Bataskaan Ortodoksii keessatti ummati barsiisaa jiran. Armaagedoon. Waraan dhumaa ka gosuniiti. Waraana gosa dajjaaliisan. Ka jechuun warri amantii Islaama akkasitti amana warri Armaagedoon jiru waraan gosunii. Waraan sunii fi qophoofna qawwee bitadhaa hidhadhaa midhaan hin tortorree yookaan ammoo midhaan hin uranne midhaan daanoon hin nyaanne midhaan gosunii kuufadhaa laf keewwadhaa jechaa jiran. Maqsafti maxal. Balaattu dhufuu deema. Midhaan kuufadhaa, qawwee bitadhaa, hidhadhaa, wal gurmeessaa akkasii lolachuu deemtanii akkasitti uummata dammaqsee dhaabbileen amantii kasila nagaa buusuu qaban uummata yeroo ammaan tana gara walitti bu'iinsatti oofaa jiran. Kenne jechuun paasteriilleen afaan luugamee jira. Sheekilleen afaan isaa luugam qaba. Qeesilleen afaan isaa luugam qaba hin dubbatu. Yoo qeesin mallubummaa Oromiyaa du'e abbaani hundeessa mallubummaa Oromiyaa Balaay afaan isaa jechuun luugamee jira hin dubbatu. Yoo sheekin du'e imaamii ijjeefame sheekonni kenna takkalleen hin dubbattu. Yoo jechuun uummatee kiristaanaa Wallaggaa dhumata paasteroonni hin dubbatan. Kun jechuun jijjiiramuu qaba. Yeroo ati dhugaa dubbattutu jira. Yeroo ati haqa dubbattutu jira. Yeroo ati dhugaa falmattutu jira. Dhugaa sun ammoo ka Oromoo qofaa miti. Dhugaa uummata addunyaa kana irra jiru dhugaa qabu ati dubbattutu jira. Wanni kun jijjiiramuu qaba. Waan kana kanu godhuu qabna. Kanaaf biyyi keessatti mormiin akka dhootu. Oromoon haali amma inni itti jiru kunin nu hin baasu. Haala hamaatu jira. Abiy Ahmed badiin inni Oromoo balleessuu namtichi lafirra akka inni barbaadu ifaadha. Nami si balleessuu barbaadu irraa wanni atin abdattu wanni atin eeggattu hin jiru. Madda oduu feetan mee deema laala. Mee websaayitii Reuters dhaqa. Mata dureen Itoophiyaan hallayyaattu dhidhimaa jirti. Al Jazeera laala. Ethiopia is on the edge of cliff. Mee bakki feetan dhaqa. Associated Press laala. Bakki feetan dhaqa. Maraataan Noobelii nyaati. Maraataan Noobelii argate ka jalqaba biyyi Itoophiyaa diigaa jira. Abiy Ahmed maraataan Noobelii argate dhani. Hattu Noobelii argate fargariin. Noobelii san jechuun hayyama ijjeesuu godhate ittiin nama ijjeesaa jira addunyaa ittiin sobe. Saaxilamee jira.
saaxilamee waan jiruufi Abiy Ahmed irratti mormiin nu godhuu deemna amma xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaa argata. Miidiyaan addunyaa ija babaasee Abiy Ahmed maraataan Noobeelii argate maaltu jira jechaa ilaalaa jiran. Ija babaasee hattuun Noobeelii argatee jiru. Uummata isaa hundaanuu jibbamee jira. Hattuun Noobeelii argate naga buusuu hin dandeenye. Hattuun Noobeelii argate biyya diigaa biyya goolaa jira. Jedhamee akkasii sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jira. Hattuu Noobeelii argate kan yeroo nu saaxillu ammaan tana. Yeroo nu mormii irratti goon ammaan tana. Yeroo nu qabsaa'uu qabnu ammaan tana. Wabaradha murannoo. Kaayoof du'uu. Kaayoof dhaabbachuu. Murannoo qabaachuu. Karaa oliitiin marfamanii Eertiraan. Karaa gadiitiin nafxanyaa fi Abiyyi marfamte Tigraay har'allee achi keessallee taate diinuu fi karaa hundaanuu haleelaa jirti. Kaayoo itti amananiif. Warri kun bor mo'atame jechuun yoo wanni tokko taate hireen gadaa fi hireen nama kamiyyuu isaan qunnamuu dandaya. Garuu haga jiran ummati isaaniitiif jecha, kabaji isaaniitiif jecha, afaan isaaniitiif jecha, eenyummaa isaaniitiif jecha, tigrummaa isaaniitiif jecha diina jechuun kama karaa fedheenti dhufe tokkollee hin sodaatan. Yoo isaan itti aggatan warri dhahichaan ofirra deebisan. Asmaraa irratti misaayilii darbatti. Akka isaan gartee murannoo qaban, akka isaan gootummaa qaban. Kenna hiriira nagaa yaamee jedhan Finfinnee keessatti sodatan. Afachuu wanni kun akkasii miti lakkisa ijoolleen beeytanii. Leencoo Lataa jechuun waggaa 40-30 Oromoo qabsaa'ee ka jedhu. Ammaan duba wareegame aarsaa kaffale seenaa tayaa. Acaaluu tayaa, Jawaar tayaa gootummaa argata. Araar jedhee ammallee Abiyyi jalfiiga gorsa. Leencoo baatii ka Abiyyi wajjin guyyaa takkaa lama oole jechuun Abiyyi namni Acaal beekin jiruu jedha. Nami akkisa obsi qaba addunyaa kan gubbaatti hin garree. Abiyyi jechuun lamma ittiin kakate ana jechuun Abiyyi jechuun lamma jedhu galaafatee nyaati. Warri keenya ahlii isaaniitti jiran akkas. Kanaaf mormii qophaa'uu malee falli biraa hin jiru. Malli biraa hin jiru. Mormii ammaan tangoon ammoo addunyaa nu dhageetti. Mormii ammaan tangoon ammoo akki gaarii milkaa'uu danda'a. Maaliif raayyaan ittisaa biyyaa bineensi bulguun dhiiga Oromoo lolaasaa ture san ka dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiru sun bulguun sun Oromiyaa keessa hin jiru. Bulguun sun Oromiyaa keessa hin jiru. Bulguun sun Oromiyaa keessa bahee jira. Milishoonni bayaanii jiran. OPDO'n kirkirtee jirti. Hollattee jirti. Muddamtee jirti. Baadiyaa gadhiistee magaalattuu galaa jirti. Caasaa warra diigamaa jirti. Ideologically falaasamni warra kufee jira. Falaasamni hin qabaanne. Meddameriin udaan nyaatee jira. Badhaadhinni zero hin jiru. Dinagdeen Itoophiyaa hin guddatu. Wanni Itoophiyaa badhaadhinni fida takka hin jiru barbadaa'ee jira. Abiy Ahmed har'a OPDO keessa nama hunda nyaatee ari'ee OPDO gadaantu ana baadiyyaa gandi keessa jirtu miti Shimallis Abdiisaa ofirrattuu albayaa jira. Abiy Ahmed mataan isaa ofirrattuu albayaa jira. Masaraa biyyaalessaa keessa hin jiraatu keessatti hin galu. Har'i jechuun Shimallis fa'aa waliin argu viidiyoon ittiin haasawaa dhokatee bakki inni jiru namni hin beekamu. Abiy Ahmed iyyuu ofirrattuu albayaa jira. Keessattuu haga Tigraay misaayilii darbitee har'i yoo agartan taate Associated Press irrattuu misaayilii Finfinnee bir darbuu qabnaa jedhe. Rookeetii akkasii qabnaa. Yoo barbaachise masaraa biyyaalessaa miti bakka kamuu dhahuu dandeenya jedhe Dabratsiyoon Associated Press irrattuu dubbate. Abiy Ahmed masaraa biyyaalessaa keessa dhokate bakki namni hin beekne tokko keessatti jechuun masaraa biyyaalessaa fakkeesse Prime Minister Office fakkeesse achi keessa injira fakkeessaa jira. Garuu onneen qaba sodaata. Gaaf jalqaba jechuun wayaa rasaasa dhukaasu san ittisu godhate deema. Har'a sallee godhate masaraa keessa deemaa hin jiru. Minilikii fi jechuun siidaa sun achitti godhee maalii godhee sullee eenyutu keessa bula. Daani'eel Kibratiiti maatiin Abiyyi baqatee jira biyyeen jiru. Abiyyi Shimallis wal argaa hin jiru. Shimallis ka ajaju warra Habashaattu ajaja. Warra Amaarattu ajaja. Warra Amaarattu si ariinaa maali jedhee itti lolee itti roorrisa. Shimallis irra akkas. Hireen isaa Abiyyi jedhee nama hundaanuu wal dhabee Shimallis guyyaan isaa dhumatee jira. Ari'amuu deema. Guyyaan isaa ari'amuu deema. Guyyaan isaa qubaan lakkaa'ame hin jiru. Shimallis haal gosunittu jira. Maal Shimallis qofa? Maal Shimallis qofa? Caaltuu isaanii hundi isaaniiyyuu namni Abiyyi ittiin dubbate hin jiru. OPDO'n salphachuu kabeete waraana Tigraay irratti bane OPDO keessa nam takkaan hin mari'an Abiyyi. Hagas warra tuffata. Muudama dhiyoo kenne sani
katika ka Amaaraa muude OPDO'n takka hin beektu. Galgala itti manii paarlaamaan bor waan akkasii godha muudamii kennamuu deema boriin kaatan kanum qofa itti hima. Galgalum takka waraqaa tokkoon itti hima. Hagas OPDO tuffata. Akki namatti hin lakka'u. Tigraay gaaf duri turte. Tigraay beektaa Mallas Zeenaawii nama ittiin falmutu ture. Siyyaa biraa ittiin falma. Abbaa Tsahaayee ittiin falma. Alamsaggar Gamra Ablaaq ittiin falma. Hassan Shifaa ittiin falmaa ture. Gabruu Asraat ittiin falmataa ture. Warri Tigraay Abbebe Tekla Hayimaanoot ittiin falmata. Tsaadiqaan Gabratinsaay ittiin falmata wal dhabani. OPDO keessatti nami Abiyyi fuuldura dhaabbatee ittiin falmu tokkolleen hin turre. OPDO keessa jechuun dhulaan dhula qofattu guute. Darsa yara abeeba tortoraa nama egeree hin qabne nama kaayoo hin qabne nama mullii hin qabne nama jechuun onnee hin qabne nama akeeka hin qabne nama ayyaan hin qabne dhulaan dhulattu wal guuree wal guute. Dhulaan dhula maxxannee qofa kason buufiitiin hafuur hin baafanne ergaa fi rabbi kalaqe. Yoo ergame sadii fidedhan ka 10 fidu 30 fidu. Ijjeesii shanee godhanii ka 50 ijjeesu. Saamii 1000 fidedhanii ka 100 fidu. Warri gos kana qofattu wanni waliin jedhe. OPDO keessa Shimallis Abdiisaa jetta, Takkala Uumaa jetta, Adaanech Abeebee jedhi. Warri gadaaf tokkolleen har'a bakka Abiyyi sun anaaf mala. Bakki nafxanyaa ka Daani'el Kibrati anaa mala. Bakki Dammaqaa kun anaa mala. Bakki Abiyyi Oromoo mala. Bakki akkasi sabaa mala. Afaan Oromoo afaan akkasii haa ta'uuti. Hojii ijoollee Oromooti uumna. Oromoo magaalatti galchina. Hayyooti Oromoo waan taniif quuqaa sabaa waan takka qaba hedduu hin jirre keessa. Bara Mangistuu Hayilemaariyaam beektaa Oromoo ciccimtuutu ture. Bara Mangistuu Hayilemaariyaam. Bara Mangistuu Hayilemaariyaam Oromoo ciccimuutu jira. Bara Mangistuu. Gada Mangistuu keessa Oromoo jajjabootu ture. Ka Mangistuun aangoo irratti wal dorgomte Mangistuun sodaatu. Ka Mangistuun dhagayu. Bara Haile Sillaasee Oromoo akkasittu ture. Ka akka Maammoo Mazammir mootummaa keessa taa'ee chaalenjii ka godhe. Hayilemaariyaam Gammadaa. Taaddasaa Birruu. Bara Mangistuu Dabala Dhiinsaa fa'a. Tasfaayee Waaqjiraa fa'a. Kaayoo Oromootiif Oromummaa qabaachuullee yoo baatan akka dhuunfattuu ciccimoo turan. Gorsitoota keessa kaayoo Oromootiif Oromummaa qabaachuutan gorsitoota ciccimoo gorsitoota bebeekamootu ture. Mootummaa Dargii keessa, mootummaa Haile Sillaasee keessa. Akka kaayoo Oromoo kaayoo sabaallee qabaachuu baatan warra bardurii mootummaa dhaabanii mootummaan sodaatutti jiru nu garagalchedhame. Bara Minilik irra kaasaa. Abte Gorgis Dinaagdee. Gobanaan achiin duubatti Baalchaa Abbaan Absoo, Abbaan Haile Sillaasee, Mokonnin Guddisaa hunduu warra warra ciccimoo jajjaboodha. Ka manzeen sodaattu. Ka Habashoonni sodaatan. Achiin duubatti bara Haile Sillaasee warri waraana jedhamu cuftinu Oromoodha. Very ambitious individually. Yookaan framework Itoophiyaa keessattuu jajjaboo. Har'a OPDO keessa yoo maqaa Itoophiyaatiin dhooftu namni waa'ee Itoophiyaallee beeku ka gurri qabu ka ol ba'uu danda'u hin jiru. Abiy Ahmed yoo dura deeme namni bakka Abiy Ahmed bu'uu danda'u hin jiru. Maal darsa dhulaan dhul qofattu wal guur. Namni bakki kun Oromoo mala Oromiyaan kana Oromiyaan akkas ta'uu qabdii jedhee viizinii qabu. Takki hin jiru. Hunduu kokkolaasee maseensee onnee warra maal godhee jira. Onnee warra akkas keessattuu dadha'ee hadhooftuu keessa yaasee jira. Nam takke jechuun namni takkina. Kan wanni deemaa jiru kun badii qabdi. Kan wanni nafxanyaan deemtuuf Walqaayit, Tsagadee, Maali, Jinni, Raayyaa jedhu. Raayyaan Oromoo jedhee namni dubbatin jiru OPDO keessa. Lakkisa wanni kun nu hin baastu. Heera diignaa maali akkas goonaa maali jedhee Dr. Biraanuun Gabbaa yoo dubbatu, Daani'el Kibret Gabbaa yoo dubbate, Daanyaachoo Asaffaa Gabbaa yoo dubbatu, yoo warri nafxanyoota ETV, Isaati, OBN namman kan warra ta'ee jira. Faana Waalteeratti dubbatu OPDO'n guyyaa tokko ka yaadan Gabbaa dubbatin jiru.
Afaan Oromoo afaan hojii jedhee nama odeeffannoo kijibaa odeessuu yookaan hojii naa kenna jedhu qabnee hidhaan hiinaa jedhee itti aanan bulchaa magaalaa Finfinnee Jaanxiraarii abbaa yoo dubbatu wanni kun hin jedhamu mirga dubbachuuti afaan Oromoo ta'uu qabaa jedhee namni dubbatu hin hidhamu haa ta'uuti miti. Hai mirga dubbachuu namni ibsatee fi afaan Oromooti miti afaan Walaayitaati miti afaan Konsoo afaan Dhaasanachiiti miti afaanii fedhi yoo jedhu akkam namni hidhama namni hina jechuun maalidha? Oppiidoo keessa namni kanaafillee gabbaa'ee dubbate hin jiru. Man barumsa afaan Oromoo gaafa Finfinnee keessa nafxanyoonni diigdu Oppiidoo keessa namni dubbate takki hin jiru. Hayyoota Oromoo ijjeessa nafxanyoonni eegi jennu anatti ijjeessaa irratti wal dhaban. Nutti ijjeessa akkan Jawaar ijjeeffamuu qaba. Maaliif? Gara warra kaayisan ittiin guutatan lafa Oromoo sani harkattuu nu qabaadha. Gara warra waan isaan ittiin guutatan bu'aa ofii argatanii gara warra rumichi kunin waan sila nyaachuuf deeman harkaa nu buusa nurrattuu qabaa. Ka warri jechuun nafxanyoota walii ta'ee diinan walii ta'ee lafa warri characharuu gurguru. Ka gurguranii jechuun gara ittiin guutatan Jawaar Mohammadii Oppiidoo maal laalti liqimsaa nu qabaa laalti waan biraati miti. Innis la ka warri bilisoomse Oppiidoo nam godhe Oppiidoo dhaaba godhe warri ammoo nama kan galati hin beekane maaliif Oppiidoon takka bilisoomuu hin barbaanne garbitti majii dhossan sani. Nafxanyaan ammoo Jawaar Mohammadii nama warra hin ijjeessa. Jawaar Mohammadii diina warra kayaada waan ta'eef. Tigraayii keessatti walolaa Tigraayitti ijjeessaa jira Jawaar nu ijjeessadha. Matakkalii keessatti Gumuzitti warra ijjeessaa jira Jawaar nu ijjeessadha. Beenchi Shakkoo keessatti ka warra ijjeessaa jiru Shakkichoofaa wal ijjeessaa jiran garuu Jawaar nu ijjeessadha. Maaliif warri takka Amaaraaf dhaabbatee hin beeku Amaara ittisuu miti. Maqaa Amaarallee ittiin saamudha. Maqaa Amaaraa ittiin saamuun barbaadanii Jawaar saamichi warra ka Itoophiyaa nu dura dhaabbatee Itoophiyaa warri fedhu kaafaan tokko aadaa tokko amantii tokko hundeessuu fi gufuun jirtu Jawaar waan taateef inni haa dhaabamuu ka jedhudha. Kun jala sararamee beekamuu qaba. Kanattuu beekamuu qaba. Wanni Oromoon dubbachuu qabdu kan Oppiidiyoon darsa carraa argattee siree ofii barcuma ofii wartikfachuu hin dandeenye. Dhulaan dhula. Wayittuu rarraatu malee ofii ofiitti jiraattee somba ofiitti nafuur baachuu hin dandeettu. Maxxanne warri kun gaafa wayyaanee malee waan nafsi qabdin seetu. Dhulaan dhula wayyaanee turte. Gaafa nafxanyaan dhuftee nafxanyaa jalaa bilisa baatee aangoorra kaayanii Abiy Ahmed maani garbicha wayyaanee dur fe'amuu baree jedhe sirba Adnaan tokko amma kadhiyoo baay'ee tokko gadhiifamuu deema. Garbicha wayyaanee dur fe'amuu waan barateef fe'amu malee jiraachuu hin danda'u. Kottee duudaa harree dur fe'amuu baree harri carraa argannaan nafxanyaa nutti muude. Garbichi fe'amuu barate. Garbittiin daakuu baratti gaafa nami gargaaruuf jedhu majii dhoksiti. Abiyyi akkas. Warri kun akkas. Warra ergamsa, mulli, kaayoo, seenaa, hegeree, ayyaan waan tokkollee qabu miti. Dhula nafxanyaa kalee ka wayyaanee turan harka nafxanyaati. Warri kanirra waan tokko hin eeginaa. Warri kun ammoo jechuun Oromummaa fi Oromiyaan isaaniif hin taatu. Suniif hin dhaabbanne. Oppiidiyoon kalee dhaabbattee Oromoo fi Oromummaa balleessuuf turte. Kana Oromoon ka beekuu qaba. Kana ka Oromoon hubachuu qabu. Kan hubanne, kan beekne, hayyoota kennaaf dhaqqabuu qabna. Jawaar Mohammad oolmaa guddaa, galata guddaa, tola guddaa Oromoo oolchi. Amma wanni argaa jirru siyaasa Oromoo jechuun Jawaar qofadha. Miidiyaa Oromoo jechuun Jawaar qofa. Beekan Jawaar qofa. Kaan hundinuu jechuun ka Jawaar jalattu bahee rooban jireettidha. Jawaar deemnaan walumaan badan. Kaan garaattu biti. Kaan sodaattu ta'e. Kanaaf Oromoon tokkicha kan jabaa kan baafachuu qabdi. Yeroo addunyaa nu dhageettutti yeroo addunyaan xiyyeeffannaa nuu kennitutti falmachuu qabna. Miidiyaan Jawaarilleen OMN'n kan irratti hojjechuu qaba. Akka gaariitti kun yoo hin taane badii keessa jirra.
carraa guddaatu uume. Wayyaanee fi nafxanyaa wal nyaachuun carraa guddaa itti fayyadamuu qabna. Baran nuu darba yookaan nuun darba. Akka nuu darbullee kagoon nuuma. Akka nuun darbullee kagoon nuuma. Oromoon biyya keessa mormiitu deebi'uu qaba jechuudha. Oromoon biyya alaa maal godhuu danda'uu qabna. Oromoon biyya alaa mormiitu deebi'uu qabna. Ammaan tana yeroon embaasii Itoophiyaa cufuu qabnu. Yeroon qoonsila Itoophiyaa cufan ammaan tana. Yeroon muddan. Maaliif? Harda embaasii Itoophiyaa Londonitti cuftee Firaansitti cuftee jennaan miidiyaan Itoophiyaa irratti xiyyeeffachaa jira. Agence France Presse waan kan kee haasawu. Libération waan kan kee haasawu. Independent waan kan kee haasawu. Anadolu waan kan kee haasawu. Shinwa waan kan kee haasawu. Al Jazeera waan kan kee haasawu. Associated Press waan kan kee. Thomson Reuters waan kan kee haasawu. Miidiyaan addunyaa cuftuun waan kan kee haasawaa jira. Itoophiyaan biyyi keessaa fi biyya alallee mootummaan Abiy hudhamee embaasiin cufamee akkas tahedha. Mormiin irratti bahedha. Yeroo kan hiriira kabahuu qabnu ammaan tana. Yeroo tana duula Tiwiitarii ka godhuu qabnu. Firii Jawaar Mohammad haashtaagii san ammaan tan deebisuu qabnu. Yes, qorraa fi hiriira nagaa godhuun nu hin mijatu ta'a bakki garitti. Garuu Firii Jawaar Mohammad haashtaagii duula sun godhuun Firii Jawaar Mohammad jechuu haashtaagii waliin godhuun isiin ammaan tan. Ammaan tan godhuu qabnu. Yaa nu qorraa dubban Jawaar Mohammad ammoo waan lubbuu dubbata. Qeerroo fi qarreen Oromoo waan jiraachuu fi du'uutidha. Kan isaan jidduu jiran. Nu qorra sodaachuu hin qabnu. Dhaama sodaachuu hin qabnu. Guyyaa tokkoof. Xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaa argachuu qabnu. Hawaasi addunyaa marii godhuu deema. Hawaasi addunyaa araar dubbachaa jira. Oromoon dagatamaa jira. Jawaar Mohammad. Ka wayyaanee meqaleettu galche. Isa. Ka nafxanyaa albaase. Isa. Nafxanyaan har'a jechuun akka bofaa biyya arraabdee kaatee Abiyyi nama godhee kunin kalee yaadan dur dhaabbachuu hin jirtu. Waan kan beettiif mandatti nu haduu jechaa jirti. Waan kan beettiif Iskindir Neggaallee Jawaar wajjin awwaaltee dabarsiti. Akka warratti mee nama Iskindir Neggaa waan isa dubbata argitanii beeytanii. Argitanii hin dubbatan. Maaliif? Yoo Jawaariin fannifamaa jedhame Iskindirillee naa fannifamna waliin nu fannisa jedhan hiriir bahanii jette jaartin Iskindir. Sarkaalem. Nafxanyaan kana hammeenya irratti hojjetti malee kaayoo mirgilmaan namummaa hin qabdu. Kaayoo namummaa hin qabdu. Kaayoo Itoophiyummaa hin qabdu. Kaayoo lammummaa hin qabdu. Uummata Tigree akka bineensatti dhiyeessanii sila balleessuun barbaadan. Hin deebinin dubbanna waan kanarraa. Telefoonallee isinii bannaa akka isin dubbattan goona. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kunini ka jalqabaatidha. Ammirraa kaasnee waa'ee wayyaanee haasofnee jirra. Waan Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa Oromiyaa waan jechuun Hacaaluu Hundeessaa dubbanna. Waan hidhamtoota siyaasaa Oromoo dubbanna. Ka wayyaanillee hin dubbanna. Addi durummaan waan Oromoo dubbanna Oromoon kahuu qabdi. Akkamiin Oromoo gandi kiyyaa kaasaa, akkamiin Oromoo ollaa kiyyaa kaasaa, namoo assaayimentii kan fudhate akka Oromoon kaatu, akka Oromoon kaasu. Amma wanni nu goone addunyaan ijii addunyaa akkan Itoophiyaatti deebi'ee jira. Wanni Abiyyi goor cuftinu under microscope. Wanni addunyaan ammaan tana Itoophiyaatti jawaan deeffateef wanni Abiyyi goor cuftinu akkasitti guddattee mul'atti. Carraa kanaaf fayyadamuu qabna. Carraa xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaa kanatti fayyadamuu qabna. Carraa raayyaan ittisa biyya Oromiyaa keessa bahe kanatti fayyadamuu qabna. Carraa dinagdeen Itoophiyaa kufaa jiru kanatti fayyadamuu qabna. Carraa Opiidoon itti wareerte caasaan baadiyyaa diigamaa jiru kanatti fayyadamuu qabna. Ka qabsoo waraanatti amantan qabsoo waraana deeggara yeroo lolanii Oromiyaa bilisoomsanii diinaa ijjeessanii guma baafatan ammaantan. Now! Yoo ammintan yoo milleen ta'u. Now or never. Har'a yookaan yoo milleen ta'u. Ka qabsoo karaa nagayaa mormii ka jennu ka godhuu qabna ammaantan. Yoo ammintan yoo milleen ta'u. Abiy Ahmed watak muddamee jira. Yoo itti muddine itti duune huunee ijjeessu.
kan keessa darbee Abiy Ahmed jennaan mootii miti mootii mootota ta'uu deema. Mootii uf hin jedhani nugusa nagisti ta'uu deema. Carraa kan kennuuf hin qabnu. Yookaan carraa nu tokkummaan qabsoofne Abiy ofirraa dhidhiimsinu yookaan carraa Abiy haala dhiitachaa jiru kan keessa mo'atee baay'ee itti nu balleessu. Itti baay'insi waraan kana Oromiyaa diiguu, Federeeshinii diiguu, heera diiguu kan namni biraan jennu gorsa Abiyyi Biraanuu Naggaatti dubbachaa jira. Daanyachoo Asaffaatti dubbate. Daani'el Kibrisitti dubbate. Piroojeektii Minilik fixu ammumaan miidiyaa Itoophiyaa dhageettan gurri qabattan. Maaliif? Habashaan karoora isaa dhokfachaa hin jiru. Waan isaa taasoo dhageeffadha. Itiyoo 360 waan asoo dhageeffadha. Aktivistoonni Habashaa waan asoo dhageeffadha. Uummata Tigraahii lafirraa fixnaa jiran. Yaada warra akkasiin fixanii. Yaada mo'achuu miti. Ittaansina ka Oromootiif abaa warra yaasa qabsuun balleessina jechaa jiran. Ittaansina siyaasaa gosaa balleessina jechaa jiran. Kun ammoo hayyamuu ta'uu hin qabu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haasaa dheeradhe dhimma guddaa waan taateef waan jechuun waraana kan isinitti himaa jedhu dhiise. Itoophiyaan waraan naannoo Tigraay wajjin gootu keessatti uummata nagaa akka malee fixaa akka jirtu refuujiin Tigraay ka Suudanittu baqatan dubbachaa turanii magaala Maayikaadiraa keessattu namni namijjeessalleen milishoota naannoo Amaaraatii fi milishoota naannoo Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa isaantu billaan nama waraana namijjeessa jedhanii warri Tigraay ka baqate Suudaan seen dubbachaa turan. Kalee jechuun Tigraayitti ujjeesse la Tigraay nitswaan maali jinni nitswaan Amaaraa jedhanii dubbachaa turanii. Baqattoonni naannoo sanii dhufanii har'a Associated Press Aljazeera illee gabaasee jira waan ajaa'ibaa Reuters illee gabaasee jira ajjeechaa karaa hawwatee milishoota naannoo Amaaraatidha garuu kan maqaan bate Tigraayidha. Har'a jechuun waan nama ajaa'ibu Agence France Presse jechuun AFP maddii oduu France achi jira har'allee mattaawaqaa ilaalee milishoonni Amaaraa namijjeessaa jiran Maayikaadiraa keessatti. Magaalaa Amaarii 500tti jeefam jedham keessatti dhuma irratti ammoo sabaaf sablammii adda addaa ka jedham. Amaaraa ta'uu warraa namni beekin jiru wanni propaganda. Billa, macheeti, banga, goraadee jala lubbuu baqachiisuu fi bahanee jedhan. Eertiraan waraanatu dabalamtee Tigraay wal lolaa jirti. Tigraay kalee misaayilii Eertiraatu darbattee jirti. Bahar Daarii fi Gondirratti darbattee jirti. Falmachaa jiran. Falmiin kun karaa hundaanuu deemaa jira. Wanni biraa ammoo Suudanii fi Misriin shaakala waraana jeettota ka gosaanii ka jalqaba jedhame gaafa Afrikaa keessatti shaakalii ajaa'iba Suudanii keessatti godhaa jiranii dhimma laga Abbayyaa irratti wajjin hojjannaa jedha Associated Pressitti gabaasamu waan kana. Kalee miidiyaa Al-Araba, Al-Haram, Al-Arabiyya, Al-Jazeera Mubashar faattu gabaasee har'a ammoo jechuun Reuters fi Associated Pressitti gabaasee shaakalli kunini yeroo waraanii Itoophiyaa fi Tigraay jidduutti godhamaa jiru Suudaan jechuun gara waraana kanatti dabalamuu dandeettii jedhamee dubbatamaa jira. Suudaanii waraana kanaayyuu mo'ataa eenyu akka ta'e kan murteessitu Suudaan jedhamee jira. Abiy Ahmed araarsitoota yookaan ammoo warra marii fi Khartuumittu ergee jira. Hidha guddichi laga Abbayyaa mariin biyyoota lamaan jidduutti ta'uu sadeen jidduutti ta'uu fashalaahee jira. Suudanii fi Misriin shaakala 7 haga Noovembar yookaan ammoo 26 ka deemu shaakala guddaa godhan. Xayyaarota Ameerikaa miigotaa fi jeetti waraanaa gurguddootu keessattuu geggeeffame. Taargeetii waraanaa soortis ka jedhame hedduutu dhahama haleelamaa oole. Kun ammoo eenyuttuu gabaase ka gabaase Associated Press fi Reutersittuu gabaase. Maqaan leenjii shaakala walii kunin ka yeroo aga Bashir jechuun Bashir maqaan isaa Omar Hassan al-Bashir aangoo gadhiisee ka jalqaba ka jedhame moggaasii maqaa isaayyuu Niles Eagles 1 jedhan. Niles Eagles 1 Nile jechuun laga Abbayyaati. Eagle jechuun risaa allaattiin beektanii risaa tokko. Moggaasii maqaa kanaayyuu hiika guddaa qaba. Dhimmi leenjiin kun godhameefiyyuu laga Abbayyaa irrattu. Risaan ammoo jechuun kasamirra jechuun culullee butusan. Culullee jechuun kasamirra gad bu'ee wabutu.
risa gosa saniiti jedhama. Yeroo Itoophiyaa fi Suudaanii fi Misriin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti wal dhabaa jirani. Yeroo pirezidaantiin mootummaan Ameerikaa Misriin hidha guddicha laga Abbayyaa gubuu deemtu yookaan ammoo dhoosu bombiin dhahuu deemtutti godhamee jedhamee dubbatamee jira. Haala jechuun Itoophiyaa keessatti jiru haalli Itoophiyaa baay'ee na yaaddessa. Suudaan yoo dubbattu Misriin ammoo haalli hidha guddicha laga Abbayyaa baay'ee na yaaddessa jettee dubbattee jira jechuudhaan Associated Press gabaasee jira. Yeroo ammaan tana shaakalli godhamu kunin Suudaan lafa qonnaa Alfashaq jedhamtu dhiifama. Lafa san irratti Itoophiyaan wal dhabaa jirti. Lafa sun deeffachuu fi akkasumas garee isiin deeggartu ka Hiwaati gargaaruu fi gara waraanaatti dabalamuu dandeetti. Bu'aa waraana kana ka murteessuu danda'u madaalii waraana balance of power ka jijjiiruu dandeettu. Suudaan jechuudhaan foreign policy inni gabaasee jira. Suudaan Eertiraan waraana kan keessa akka baatu Isaayyaas gaafatee jira. Muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamduu Isaayyaas harka keessaa fudhadhii jira. Isaayyaas ministeera isaa ka beeksisa Yimaanee Gabre Masqalii Khartumii magaalaa gudditti Suudaan. Khurtum jechuun achittu ergee wal mari'atanii jiranii bu'aa malee gargarii galanii. Sunittu jira yeroo ammaan tana araaraan rakkoon kun dhumattuuti. Waraani kun hin barbaachisu Abiyyiin jedhee Abdallah Hamduuk itti jira. Abdallah Hamduukii hoogganaa IGADitidha. Ka gaafa Afrikaa jechuudha. Garuu didatee jira wanniin. Kana Isaayyaas waraana ishee gara dhiifama Suudaan waraana ishee gara daangaa Itoophiyaatti dhiyeessaa jirti. Suudaan gara waraana kanatti dabalamuu dandeetti jedhamee jira. Suudaaniin walitti qabatee ammoo biyyoonni biraa ka Arabaa keessa seenuu danda'anii jedhamee jira. Imaaraatiin Arabaa diroonidhaan haleellatti naannoo Tigraay irratti jalqabdee jira. Asabirraa akka jechuun dubbii hima mootummaa naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa dubbatetti. Kun ammoo jechuun biyyoota Arabaa biraa ka Imaaraatiin waliin feen Qatarii fi Turkii naannoo kanatti fiduu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Turkii fi Qatar mootummaa Suudaanii wajjin hariiroo gaarii qabanii. Imaaraatii fi Saawud Arabiyaan ammoo mootummaa Misrii wajjin hariiroo gaarii qabanii. Gara hundaafuu dubbiin akka malee wal xaxxu ta'uu deemuttu jirti. Waraanii kunini waraana gaafa Afrikaa hin taane waraana addunyaa ta'uyyuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Waraana addunyaa jechuun waraana biyya tokko oli godhamu jechuun international war waraana addunyaa jedhama. Jechuun ammamaayyuu waraanii kun waraana addunyaa tahee jira jedhameeti ka dubbatamu. Magaalaa Asmaraa rokkeetti 3-5 ta'uun dhiyoo kana warri Tigraay haleelee magaalaa Bahar Daaritii fi akkasumas magaalaa Gondarillee haleella irratti dhaqqabsanii miidhaa guddaa irratti akka fidame ka dubbatamaa jiru. Haleella gos kana itti fufna misaayilota dhedheeroo Finfinnee bira bahee darbuu dandayu hin qabne. Misaayilii meeqa qabda jedhee Associated Press gaafannaan haga qabnu sinitti nimnu garuu misaayilota gahaa qabna. Misaayilota karaa dheeraa furguggaahuu dandayan qabna jechuudhaan Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el Reuters irratti dubbatee jira. Adoo jechuutu jirru naannoon Tigraay humna ibsaallee deeffattee jirti. Intarneetii fi telefoonillee bakka hedduutti akka deebi'ee jiru. Kun jechuun warri kun itti qophaa'ee jira. Humna telekominikeeshinii Itoophiyaatii fi Ethiopian Electric Power ELPA alattu ka ofii akka qopheeffatanii ka mul'isu. Kaan karaa biraatiin ammoo Eertiraan yeroo ammaan tana intarneetii fi telefoonii guutumaa guututtu badee jira jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Isaayyaas Afwerqii waraanatti waan jiruu fi Eertiraan akka waraana deemaa jiru kana lammiileen isii irraa quba hin qabne akkasi godhuu hin oolle jedhamee dubbatamaa jira. Baqattoonni Itoophiyaa ka gara Suudaanii baqatanii 25,000 ole darban jechuudhaan AP'n gabaasee jira. Baqattoonni kun hedduun magaalaa akka Maayikaadiraati fi magaalota naannoo Tigraay keessattu ka nama ijjeesee humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishootaaf naannoo Amaaraatii fi ijoollee dargaggeeyyii Amaaraa Faannoo jedhamanii akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Kan jechuun interview yookaan ammoo gaaffii deebii Associated Press, Reuters fi Al Jazeeraan baqattoota lubbuun Suudaan seenan irraa ka gabaase warra Tigraayittuu waan kana godhaa jira jedhamee ka'aasamaa ture. Wanni kun akka soba taatee mirkanaawaa jira. Baqattoonni kun karaa Humaraa faatii baqatanii kanuu irraa baqannee jirru. Magaalaa jechuun Humaraa
Eertiraatti nu weeraraa jira. Karaa Eertiraa irraa waraanni nutti baname milishoota Eertiraa, poolisoota Eertiraa, waraana Eertiraatti nu lolaa jiranii Eertiraan waraan keessa akka seentee dubbatanii jiranii. Karaa kanaan walitti qabate magaalaa Humaraa qabannee jirra Abiyyi Faati torbaan tokkoon durattuu jedhan magaalii Humaraa televezyiiniin Tigraahii interviyuu nam godhaa ture. Har'a jechuun magaalaa Humaraa keessa interviyuu nam godhaa turanii uummatiin magaalaa kana defend of godhuuf yookaan lafa kenna ittisuu fi qophii jirraa jedhanii jiranii waan biraa immoo shiraaroo qabannee jirra shiree qabannee jirra jedhe eenyu isin sun biraan hojjulla galalcha shiree keessatti jechuun har'a warri nama ijjeessaa jiranii deeggartoota mootummaa shiree mootummaan qabate keessatti deeggartoota mootummaa wayyaaniin ijjeessaa jira odeeffannoo warra waliin fakkaattu jalqaba jechuun shiree qabannee jirra Aksum qabannee jirra Bataskaana Aksum Tsiyoon Maariyaam qofattu nu hafaa malee Aduwaa qabannee jirra shiree qabannee jirra magaala kan maqaan isii maal isii magaala durattuu jedhan Humaraa qabannee jirra Maayik Jinni qabannee jirra Maayikaadira qabannee jirra amma wanni qabannee jedhan sun hundinuu qabatamaa hin jirtu magaalii Tigraahii guddittiin yookaan gurguddoon warri kun qabate hagamma tokkollee hin jirtu waraana guyyaa 12 lakkoofsise kanaan garuu yaadan ammoo sa'a warri gaadiyateen elmatin hin jiru kijibum qofa oofaa turan yaadan amma magaala Allamaaxaa qabannee jirra jedhanii lafa raayyaa bilisaa baasne magaalii Allamaaxaan qabatamu is a big blow for Tigrayans for Wayyaanee isaatittuu haasawa breaking news Itoophiyaan televezyiiniitu haasawa Abiy jedhan namichi maraataa takka maraataa noobeelii argate jedhanii maqaa sun hin taate maraataa noobeelii argate ka jalqaba maraataa noobeelii argate ummati salleen jibbamee jira magaalin taane qabatee jira waraani Tigraay kunis muddee jira nulleen hiraa fi mormiin itti mudduu qabna yeroon itti muddan ammaan tan now or never yoo ammin taane gaafa biraa hin ta'u guyyaa biraa hin ta'u falmachuun qabsaa'uun lolachuun ammaan tan now or never amma yookaan yoomiyyuu hin ta'u gonkumayyuu hin ta'u tasumayyuu kanaaf itti duudhu itti mudduu ammaan tan akka qabnu ka isinitti mu barbaadu karaa biraatiin ammoo warshaa sukkaara walqaayitii Abiy Ahmed xayyaaran haleelee jira ka jedhamu korporeeshiniin sukkaara Itoophiyaa kijibaa jedhee jira isaan waan isaan kijiba hin jenne jiranii waa hundaayyuu aga viidiyoon bahee ragaan mirkanaa'u as wanni hundinuu kijiba Abiy Ahmed waraan isaa ka Soomaaliyaa jiru Soomaaliyaa keessa baasee jira waraana Amisoomii baasee jira yeroo ammaan tana Abiy Ahmed muddamsuu hamaa keessa seenee jira muddamsuu keessa seenee kanaanii keessa bahuu fi wantoota adda addaa godhaa jira san keessa Itoophiyaan terroristootaan yookaan ammoo shororkeessitoota wal dhabaa jirtedhe shororkeessitoota Al-Shabaab 24 qabne odeeffannoo kijibaati shororkeessan Abiy Ahmed kanam ijjeessa Abiy Ahmed kanam galaafata Abiy Ahmed Maayikaadiraa keessattuu jechuun milishoonni Tigraahii Samrii ka jedhaman uummata Amaaraa fixeedhan uummati baqatee achi bahu kanam fixe faannoo kanam fixe milishaa Amaaraa kanam fixe gooba zalaqaa kanam fixe raayyaa ittisaatii wanni isaan himachaa jiran kan gullisoo keessattuu namattuu dhumatee jedhama gullisoo keessatti hagara nama dhumate reeffi nam takka hin garsiisne maqaa nam tokko ka du'e hin baasne warri jechuun hafnee jedhanii bishaan keessa seenanii guyyaa lamaffaa bishaan keessa dhokatee warri bahe ani jechuun warri sanin beek oksijiinii waliin bishaan keessa seenanii bishaan keessa turanii ragaa fi rabbi dandamachiisee ragaa kan kennuuf dhufanii har namijjeefan maqaa isaa seenaa isaa tokkollee hin jiru garuu nama Oromoo 50 olii matakkaleettu kan milishoonni Habashaatii fi akkasumas Abiy Ahmed warri inni hidhachiis ijjeesu namni takka irra dubbatee hin jiru jechuudha wanni tayaa jira wanni geggeeffamaa jiru kanattu jira Oromoon jechuun falmii fi qophaa'uu akka inni qabu Al Jazeera deema har'a front page isaa jala jalqaba seentanii Abiy Ahmed and the future of Ethiopia Abiy Ahmed fi hegeree Itoophiyaa jedha Ethiopia is on the edge of on Ethiopian jechuun on a knife edge Ethiopian fiixee billaa irra jirtedha fiixee billaa fiixee hallayyaati mitiyyuu billaa kanama qaruna mursan hin beekani fiixee billaa irra jirti on a knife edge Ethiopian yeroo ammaan tana haalli isiin keessa jirtu akkas hireen Abiyyilleen hiree Itoophiyaallee murteessadha yoo nu kaane hayyoota kennaa bilisa baasuu qofa san taane Abiy Ahmed
kottee duudaa harree duru fe'amuu baree ka jechuun Adnaa Muhammad ittiin jedhu kottee duudaa harree duru fe'amuu baree nafxanyaa wanni isaa kana nafxanyaa isaa wajjin jechuun inni barbadaa'uu deema garuu Abiy Ahmed yoo mo'ate Abiy Ahmed nam tokko marartii hin qabu abbaa isaati naasuu hin qabu hin mararfan. Abiy Ahmed lamma naasuu hin qabu hin mararfan waa takka hin mararfatu sa'aaree mokkoon hin mararfan nam hunda tokko tokko nyaatee galaafate. Abiy Ahmed hammeenyi isaa isa wajjin inni beekta seenaa Habashaa akka malee dubbisa hammeenyi Abiy Ahmed kan inni wajjin deemu mootii Habashaa keessaa hammeenyi Abiy Ahmed kan isa wajjin deemu Zeraa Yaaqoobidha. Zeraa Yaaqoob mootii Habashaatidha. Amdee Tsiyoonitti taanee ka dhufe. Zeraa Yaaqoob ijoollee isaa dhiira hunda gorra'e. Ijoollee isaa hunda gorra'e fixe. Dubartii 4 qaba. Ijoollee dhiiraa hedduu qaba hin gorra'e. Maaliif aangoon irraa fudhatanidha. Sheexanattu amananidha. Dubartii isaa jechuun 3-4 keessa hunda gorra'e tokkottu gadaaf Zeraa Yaaqoob. Ijoollee isaa fixee gorra'e gaafa dhuma nama isa bakki isaa bu'e. Ijoollee ofii ka dhalfate ka gudee isaa hunda dhabe. Abiy nama akka Zeraa Yaaqoob san. Ijoolleen ki sheexanattu amantii ijoolleen ki aangoon irraa fudhattu ijoolleen ki they were dabbling with devil. Sheexanattu abuuddi sheexanattu amantile maatii isaa fixe. Abiy Ahmed nama akka Zeraa Yaaqoob. Zeraa Yaaqoob Habashaan akka malee faarsite akka malee jaalatte. Zeraa Yaaqoob wajjin ka dorgomu seenaa Habashaa keessa Aatse Tewoodiroos miti. Minilik qofa. Lafa babal'isuun seenaa Amaaraa ijaaruun Arawa Morma babal'isuun mootii Amaaraa ka jalqabaa ka dhugaa ka Amaaraa Zeraa Yaaqoob. Debra Birhaan magaal jedhamtu sanirra moo'e. Magaal sulleessattuu hundeessee abbaa Debra Birhaan jedhama. Zeraa Yaaqoob kana siidaa isaa ka Finfinnee keessatti ijaaruu barbaadaniif ka Abiy ijaarsaa jiru. Daani'eel Kibret jechuun Zeraa Yaaqoob jechuun akka abbaa amantii guddaattu ilaalama. Maaliif jennaan warri fixe ijoollee isaa cufaa ka fixe niitii isaa cufaayyuu ka fixe qeesota arraba irra mure amantii ortodoksii ka dhugaa hin hordofne amantii sheexanaa hordoftanii. Zeraa Yaaqoob ummati yeroo san ummati Amaaraa abdaarittu amana. Ummati Amaaraa yeroo san bofa jaalata. Ummati Amaaraa yeroo sun margattu amana. Amma jechuun aadaan sun hin hafe jira. Bunoo dhaaban guzgaazii jedhanii Amaarii goz argitanii. Guzgaaziin beekta waan biraati miti. Guzgaazii jechuun marga Oromoon qabatee malkaatti hin buusanii ka gaafa irreecha. Aadaan sun amma jechuun guzgaazii jedhanii buna godhanii jechuun hafe. Yookaan bakka mudhiitti hidhatee Tigraay illee jechuun aadaan dura Oromoon margi qabattee ittiin baatu hunda qabata. Hundattuu margi qabata. Margi kana kiristaanummaan eegi dhufti naannoo Amaaraatii badee Tigraay jechuun ashandaa jedhamee ashandaa woyyee siccaa dubartii Tigraay mudhiitti hidhattee ashandaa sirbitu. Qeexama jedhanii morma irratti akkas addirratti hidhatan. Kallachatti. Aadaan kun cuftin hujumaan kiristaanummaattu balleesse. Ijoolleen isaa niitiin isaa ijoolleen isaa aadaa Kuushii, aadaa Oromoo, aadaa gaafa Afrikaa dullache. Amaarii durii beektaa amma Ortodoksii fudhatu malee aadaan Kuushiidha. Afaanittuu Semetikiidha. Maal jennaan Amaarii aadaa Agoo keessatti dhalate. Uummata jechuun abdaarii yookaan abdaarii jechuun muka jaalatu ture yoo ta'u uummata jechuun ammallee hin jiran jechuun malkaa bu'u ture uummata Amaaraa Wuqaabee jedhan jechuun. Wuqaabee jechuun ayyaana. Ayyaanii kun jechuun akkuma jechuun nu madda buunu kana. Wuqaabee jechuun beektaa bishaan lubbuu jechuudha waan biraatti miti. Malkaa jechuudha. Waan gosa sunitti amananii turan. Waan gosa aadaa Oromoo keessa jirtu kan. Bofa jechuun hin jaalatan. Bofa jechuun amantiilee keessatti durii bakka guddaa qaba. Nam dogongorsiisee sheexan wajjin maal ta'e jedhamee jibbaan malee amantii Islaamaaf Kiristaanaa keessatti bofii wayyuu jedhan bar durii. Amaarilleen akkasitti yaada. Warri jechuun nagaa subbaan baatadhani Booran keessa jechuun warri qaalluttu jira. Ka harka irraa bofa nyaachisu. Amaarallee keessa duri akkasitti ture.
Amaaraa keessa jechuun durii jirtu keessa jechuun mootii Salamoon irra deemtee kana daa'ima dhalte jechuun Minilikii ka dhalte Nigisti Saabaan yookaan Makiida maqaan ishii kabira yookaan Azab intala bofaati jedhamee amanamti. Bofa abbaan isii bofirra dhalattee fedhe warra haasa'utu jira. Namirra dhalanne. Qaalluun Oromoo ka jalqaba jechuun ilma bofaati boffichaa Oromoo illee waan garii haasa. Leejendii wal fakkaata. Wanni akkasii waan jiruufi Zara Yaaqoobi aadaa akkasii ka dhufte kana ortodoksii qulqulluu akka Israa'el irraa dhufetti hordofuu qabna jedhe uummata balleessa. Kanaafuu jechuun ortodoksii keessatti nama jechuun qulqullummaa ortodoksiitiif qabsaa'e. Nama jechuun aadaa fi amantii gargarii baasee jedhame saayintiin inni achi keessatti jechuun quddusaan warra jedhaman keessa jiranii in kabajamaa fi guyyaan isaa Zara Yaaqoobi. Daani'el Kibret kanaaf akkas jaalata. Isaaf jechuun amma wajaaroo jiran siidaa Finfinnee illatti Dabra Birhaan illatti Kamilikiitii bo'aa jirtanii Oromoon. Kamilikiitii bo'aa jirtanii achittu jaaruttu jiran. Abiy Ahmed nama akka jechuun Zara Yaaqoobi hamaa kana. Zara Yaaqoob bulguu. Minilikii harma muraaf harka muraa godhee jedhamanii eessatti Arsitti. Zara Yaaqoob ijoolloo ofii gorra'e. Zara Yaaqoob maaliif bulguu ta'ee jira Faranjii tokko kitaaba qoratee jira. Kitaaba barreessaa jira. Zara Yaaqoob hambaa Gisheen biyya jedhamtutti hidhame. Hambaa Gisheen yookaan Gisheen hambaa gaarii jedhamu irrattu hidhamee ijoollummaa isaatiin hidhame. Ijoollummaa isaatiin gaafa Yukkunnoo Amlaak du'e aangoo mootummaa Amaaraa hundeesse mootummaa Manzee dhaabe. Yukkunnoo Amlaaki du'e mootummaa Amaaraa jennuuti Manzee qofaa miti. Yukkunnoo Amlaaki gaafa inni du'e du'uun durattuu ijoollee wal dhabuu jalqabte. Ijoolleen Yukkunnoo Amlaakii faati akaakuuwwan isaa ijoolleen isaa. Ijoollee san hunda guuranii gaara Gisheen hambaa jedhamu gubbaattuu hidhan. Sun keessaa Yukkunnoo Amlaaki du'e jennaan Amdee Tsiyoon gurbaa jedhama. Amdee Tsiyoon jechuun Israa'el jechuudha. Utubaa Tsiyoon, utubaa Israa'el jechuudha. Nu Amaaraa ofiin jedhanii warra Gawaangoo irra ari'an. Utubaa Israa'el yookaan sunsuma Israa'el. Israa'elummaan yeroo sana kan dhufu jalqabde. Amaaraatti nu Israa'el ofiin jenne warri Aga'oo ka isaan duraan biyya sun bulchanii Laallibalaa fajaaranii warri kun diqaalaadha warri biyyi bulchuu qabu miti. Illegitimate muudama waaqaa hin qabani nu sanyii Israa'el ofiin jedhan. Solomoon ka jedhu sattu fide. Kanaaf gurbaa isaa sun ka aangoo kenneef Amdee Tsiyoon utubaa Israa'el jedhetti moggaase. Zara Yaaqoob ijoollummaan hidhame. Ijoollummaanii hidhamee waan takka hin beeku achi keessattuu ijoollummaan hidhamee nama wajjin jiraatee hin argine mana hidhaa keessatti qofaa hidhame. Qofaa hidhamee akka goronnoo akka jechuun harree dhalte san achi keessatti hidhanii nyaatum dura buusanii maal dura buusanii akka gartee saree dura yoo guddisanii akka bineensaa tufe akkas qofaa guddisan achi yoo gabbaatti nama hunda hin nyaatti saree qofaatti gaafa guddisan waan argite hundaayyuu hin nyaatti bineensa mataate akkas ollaa ittiste akkas bineensallee lolti. Zara Yaaqoob akkasitti guddisanii gaafa gadhiisan Zara Yaaqoob namaan walii galuu hin beeku. Zara Yaaqoob inni ofii amantii ortodoksiitiif dhaabadhaa jedhee ortodoksii dubartii shammojjaa fuudhe. Dhadhale. Ijoollee kan hore. Mootii tahee jennaan ijoolluma hore kan duub deebisee qalee fixe. Ijoollee dhiiraa sheexana gabbartan jedhe. Niitii isaa hundaayyuu akkasitti hojjese. Zara Yaaqoob nam hin taane he never socialized. Bineensa tahee guddate akka sareetti qofaatti guddate namoomuu dadhabe nam hunda nyaate fixe. He was a fearless warrior jedhama. Lafi inni waraanin du'a hin sodaatu akka malee janna jedhamee dubbatama. Akka saree qofaatti guddatte san jannummaa isa sun gara jabeen isa niitii isaa barbaachise niitiin kiyya jechuun kalee galgala abdaarii deemte mukitti muudde jedhe naa yaama jedham duratti gorraadha. Seenaa ajaa'ibaa jechuun Zara Yaaqoob dubbistan. Habashoonni warra akkasii kana beekta seenaa warraa jechuun isaanii hin dubbistan malee an seenaa warraa waan dubbisuuf Amdee Tsiyoon Zara Yaaqoob warri tokko ijoollee Yukkunnoo Amlaakiti. Ilmi isaa jechuun Daawutidha. Libna dingiliin beektanii? I think ilmi isaatidha Daawuti.
jechuun libne dingil zara Yaaqoob maqaan libne dingil maqaan libne dingil kan libne dingil daawwitiin fakkaata zara Yaaqoobii kunini zara Yaaqoobii inni achiin dubattu zara Yaaqoob ka filoosoofere osoo hin taane zara Yaaqoobii kamootii Itoophiyaati kan irra haasawaa jiru zara Yaaqoob warra habashoota bulchan keessa warra akka malee hamaati bara 1434 haga bara 1468 bulche achiin dubattu bakki isaa jechuun Baa'idee Maariyaam nama jedhamutu dhufe Baa'idee Maariyaam kanatti aansee ammoo Iskindiriitu dhufe dhiifama Iskindiriitu aane jechuun Amdeetsiyoon lammaffaa Amdeetsiyoon jechuun beektan ka duraanii ka zara Yaaqoob duraan ture jechuun ka yukkunnu amlaakii duubatti dhufeessani achiin duubatti Naa'odiitu dhufe Naa'odii yeroon isaa akka malee gabaabaa Naa'odii duuban ammoo Daawwiti lammaffaa ka jedhamutu dhufe Daawwiti lammaffaa jechuun maqaan isaa jechuun Libne Dingil Daawwiti lammaffaa Itoophiyaa kan inni bulche bara kan inni Itoophiyaa bulche bara jechuun Imaam Ahmed Ibrahim Al-Ghaz jechuun Ibrahim Giraanyisaan ka bulche ka waraana musliimaatii fi kiristaanaa san dhoose jechuudha akka malee hamaa ture nama kana ka magaalaa Bararaa warri jedhu magaalaa jechuun Finfinnee hundeesse warri jedhu amma seenaa Amaaraa sheekko warra keessattuu Bararaa Barara jechuun Finfinneedha Addis Ababa Barara ka hundeesse Daawwiti kanaadha Daawwiti lammaffaa yookaan ammoo maqaan isaa Libne Dingil Libne Dingil haati isaa mootii intala mootii Hadiyyaatidha Haliimaa jedhamti Haliimaan jechuun warra mootota ajaa'ibaa ka Hadiyyaa keessaa baate dhufti magaalaa magarachuun Hosaanatii fi Arsii garasi dhufti intala mootii Haliimaan dhuftee amantii jijjirattee Ileenaa taati Ileenaa taatee Nigist Ileenaa taatee warra abbaa kiyyaa amantii indoktrineet godhan achi keessaa baate amantiin Islaamaa amantii bulguuti amantiin Islaamaa amantii badduu Kiristiyaan taatee warra abbaa ishii balleessu dhufti amantii Islaamaa balleessa itti dur jalqabdi amantii Islaamaa keessaa baatee amantiin Islaamaa Itoophiyaa keessaa baduu qabdii ka jette amantii ummata Hadiyyaa jechuun mo'attee akka amantii gadhiisanii gahee guddaa taphatte faranjoota Poorchugaalilee gargaarsa argatte isiin Amaaraa fi yeroo sanittuu Hadiyyaaf Amaarii wal dhabee Hadiyyaa yeroo hundaan mo'atti akka malee Hadiyyaan mo'atti mo'atama so Hadiyyaa wajjin nagaa buusuuf Hadiyyaa wajjin wal Hadiyyaan amma tana jechuun Hosaanaa jennu kun Islaam qof turan Hadiyyaa sultaaneeti mootummaa Islaamaa ka Hadiyyaattu jira ka amma irra guddinni warra Protestaantii jechuudha Hadiyyaan kun jechuun naannoo Qabeenaa, naannoo Halaabaa, naannoo Hadiyyaa, naannoo Kambaataa, naannoo kan hundaayyuu warratti ture. Mootummaa Islaamaa guddaa qabanii turan. Akkasiin intalli Haliimaa jedhamtu kunin I think maqaan ishee ka dhugaa Haliimaa Impress Lenin maqaan ishee ka dhugaa laalaa'e. Maqaan ishee ka dhugaa eenyu seetanii maqaan ishee ka dhaloota intala sultaanii jechuun sultaanii jechuun yookaan mootii Hadiyyaati Haliimaan ka birattu jira Haliimaan bira Atsee Yohaannis hin beektanii Atsee Yohaannis illee niitiin isaa Haliimaadha Atsee Yohaannis akkas walloo fixe ka ummata Islaamaa walloo 100 ijjeese niitiin isaa Haliimaa turte Haliimaan kiristaanse fuudhee Haliimaan intala Afariitii fi warra Oromoo makaati inni yeroo ture jechuun Atsee Tewoodiroosii wallolu Raayyaaf Aseeboo keessa tahee Raayyaaf Aseeboo musliimattuu gargaare garuu kan irratti duulee balleessee musliima seenaa Itoophiyaa waan seenaa walxaxaatidha kan hunda maaliif kaasnee Abiy Ahmedii nama akka Zara Yaaqoob badaatidha Zara Yaaqoob nama ijoollee isaatii fi niitii isaa galaafatee qaqqale Abiy Ahmed waan takka hin dhiisu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoo irra nu hordoftanii hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kenna ka oduutii fi ka odeeffannootii fi xiinxalaatii fi ka waan ta'eef waan hin taanellee haasofne haga sima waan daawwattanii fi hedduu galatooma seenaa Itoophiyaa ka gosa gosa akkana dhaga'uu barbaaddanii waan hin feetan gaafii gaafadha gaafii seenaa Itoophiyaa
Seenaa Itoophiyaa, seenaa nafxanyaa, seenaa Habashaa wani nuun qaraa hin jiru. Durii qaraa jedhan nu barsiisan. Agi seenaa Oromoo beennu caal seenaa nafxanyaa beenna. Seenaan nafxanyaa jechuun seenaa gaarii, seenaa jechuun dimokiraasii, seenaa namni ittiin boonu, nafxanyaa waan gosa Oromoo, waan gosa sabaaf sablammii kan tokkollee hin qabdu. Garuu nafxanyaan durumaayyuu irraa kaaste aadaa araara jedhamu. Nafxanyaa keessattuu araarii hin jiru. Nafxanyaa keessatti waliin mari'atanii jaarsummaa wabuufachuun hin jiru. Qormaatu warra dubbii warra walitti dhufanii belee haa jedhanii wal arrabsan. Belee haa yemanzar gomanzar minaamin qammanya abbaatuu daanya jinni sheexanya walitti dhaaddatanii wal arrabsan. Ati ilmattuu ilma waataa ilma akkasii belee haa siin jedha naan jedhe. Wal arrabsanii jechuun ka arrabsee mo'atettu jechuun dhuga argata. Dhuga namaa akkasii nu baati. Jechuun seera barannee durii belee haa sistamii barannee jirra. Abarra jambareettu na barsiise. Belee haa fa'a, awucaacinyii fa'a, leebaa shaayii fa'a. Leebaa shaayiin maal akka beektanii? Leebaa shaayiin eegii gandi tokko keessa fakkeenyaaf namni waa hatee jedhame hattuu akkamiin amaarii akka inni baasuun beektanii? Daa'ima ganna 15 umriin isaa hin guutin tokkini ganamirraa kaasanii adoo laftiin bariine farsoo obaasan, araqee yookaan xallaa yookaan xajjii obaasaa oolanii macheessan. Daa'ima kana machaahee yoo nuuf wallaale dhufanii naxalaa duddattidhaan. Naxalaa duddattidhaan duuba qabatanii deeman. Bakki inni itti kufe manhattuutidha. Bakka mucaani machaa'ee dadaaqaa deemsuun akkasitti machaa'aa dadaaqaa deema. Daddaqaa deeme bakki inni itti kufe manhattuutidha. Mucaa daa'im xiqqaa eegii macheessanii deemuyyuu hin danda'u. Yeroo hedduu mana nama adabuu barbaadanii yookaan himachuu yakkama godhuu barbaadanii fidanii achi durattuu gadhiisanii gurbaan achumattuu billiqedhe kufaa hattichiisan qabame. Farsoo baastee mana jechuun hattu jettee shakkitu bira deemsiftu. This is Amara justice system. Yakkama akkamiin ba'a sirni haqa Amara akkas. Afarsaata akka jedhamu dhageettanii beektanii afarsaata. Afarsaata jechuun yoo gandi tokko keessa fakkeenyaaf namni tokko nama ijjeesee yookaan namni du'ee jedhamu ollaan suni cuftunu akka horii hin bobbaafan akka lafi hin qotan akka hin nagadan akka hin baane karaa itti cufanii karaa hundaaniyyuu manattu akka horii oolchan. Horiin hin bobba'u, re'een hin bobba'u, lafi hin qotatama, masjid hin dhaqan, bataskaan hin dhaqan, hin nagadan, himalii hin jiru, du'a hin awwaalatan, jiraan yoonni badin barbaadatan. Achiin duddubattu torbaan tokko torbaan lama akkas cufanii beelessanii achiin dubbatti awucaaciin jedhan. Awucaaciin kun nama baasisiisan dubbisanii. Uummatee achiin dubbattu maal ta'a? Nama ijjeesallee hin beeknu raasattu wal ijjeesanii badheetti wal ijjeesanii namum tokko ka jibbanii fuudhanii abaluu kana fannisadhan. Awucaaciin. Namum tokko ka jibbamu keessaa kennama. Achiin dubbatti awucaaciin nama ijjeesan maal godhanii beekanii hin qabaniin fannisan mukirratti. Fannisanii awwaalan. Awwaaliin qaba. Mukirratti goge rumichi yookaan ammoo allaattiin akka nyaattu godhan. Justice systemii warra goskana. Haqa yoo jedhamu haqni warra akkas. Haqa jechuun aadaa, qormaata, seeraa, gadaa, dhugaan, ilma waaqaa maali nu jennu ka Oromoon haasofnu kun hin jira. Namni addunyaa kan gubbaa jiru ka faranjii ka seenaa Habashaa qorate. Ka aadaa Habashaa qorate haga Donald Levin hin jiru. Professor Donald Levin. The Golden Wax. Qini Amaaraa qorate Seminaa Warq. Qini Amaaraa kitaaba Ingiliishiin barreesse. Tallaaqaa Itoophiyaa. Greater Ethiopia kitaaba nan barreesse. Donald Trump hiriyyaa kiisha. Guddaa ture. Waan kana dhiyoo kana Birhaane Masqal Abbabee Sanyii isa haasa'u dhagahe jira. Anattu bardheeran duratti itti. Itoophiyaan Habashaan lafa Itoophiyaa jedhamu haardweerii ijaartee jirti. Garuu sooftuweeriin warri ittiin jara akka malee tortoraadha jedha. Laalibalahaan ijaaramee, Afarsaataan ijaaramee, Seminaa Warqii irratti ijaaramee, walijjeesuu irratti ijaaramee, jibbiinsi irratti ijaaramee, aadaa dimokiraasii, aadaa iftoomina jedhamu hin qabu. Isin Oromoon yoo dandeettan haardweerii hin diigina sooftuweerii jijjiiranaan jedhe Shikaagotti. Haasaa kan nama hedduutu haasa'e. Maal jennaan? Namtichi kun kalcharii Habashaa akkas qorate interview si godhaa jedhan si gaafadha Levin. Si godha jennaan akkas dubbachuun miidiyaa irratti paabliikii irratti nam dhiba. Garuu isin Oromoon akkas dubbadhan. Aadaa Amaaraa barreessee jira Seminaa Warqii jedhee. Aadaa Amaaraa dhokataa.
Aadaa Oromoo ammoo ka dhokataa hin taane ka nagayaa, ka araaraa, ka marii, ka gadaa barreessa jira. Isin wal birattuu qabaddaa. Aadaa Itoophiyaa kana jijjiira. An Itoophiyaa sila istiraakchariin Amaaraa biyyittii kun jiraatte sooftiweerii Oromoo ka gadaa dotti godhani akka malee gammadan jedha. Maal jennaan Itoophiyaa sooftiweeriin isii badduudha. Think dhiyoo kana waan kana Birhaan Masqal Abbabee Sanyii dubbatee jira. Waggaa 2 waggaa 3 duratti yeroo hedduu waan kana irra deebi'ee dubbadhu. Maal jennaan Leevin wajjin wal haasofne Shikaagoo jiraata. Achitti Shikaagootti wal argine baarbiikuu godhatee nyaata nuu bitee mana isaa deemnee dhugne aadaa Oromoo kana aadaa barachuu haasawaa fedha jechuun yeroo sanitti guddoo na jaalata. Anthropology jechuun waa'ee gadaa qoradhi waan Oromoo waan aadaa qoradhi jechuun maaliif aadaa hin qaraane naan jedhu waan aadaa hin qoranne waan aadaa maaliif hin barreessine yuunivarsiitii Shikaagoo illee deemnee guyyaa garii waliin barsiisna guyyaa garii waliin haasofnaa garuu inni illee jechuun sooramee waan bahee jiruu fi waan Itoophiyaa waan Oromoo haasa'u fedha namni waan kan beeku haasa'u ana waan taateef jechuun wal agarree yeroo hundaayyuu waan biyyaa haasa'u. Yeroon san jechuun akkas faatii Jawaar faatii gadi bahee hin beekamu ture. Yeroo nu haasa'uun fa'aa warri Shikaagoo Itoophiyaa ka dhufan Bayyane Phexros fa'aa hiriyoota isaa ka Amaaraa fa'aa ka Tigree fa'aa hedduu wal agarree waliin haasofna. Inni South Side jedhama Shikaagoo jiraataan North Side jiraadha. Wal dhufnee waliin nyaannee waliin taphannee haasofna ture. Garuu akkaataa inni kaalcherii Oromoo itti hubate akka inni garte Leevin jechuun ammoo waan kan hunda kitaaba isaa keessatti baay'ee mul'isa. Aadaa Amaaraa akka malee mul'isa. An jechuun Leevin naan jedhe. Amaartichaa miti ofeet manzee naan jedhe jedha. Warri Amaaraa waan akka malee qoradhee Amaaraa keessa tureef nafxanyaa naan jedhanii jedha. Amaarinyaan illee hin beeka. Nafxanyaa naan jedhanii. Nafxanyaa naan jedhanii ani manzee illee ofiin jedha. Waa hedduu waan natti haasa'e. Bara 19 manzeetu qora. Bara 1962 gaafa Mangistuu Nawaayitii fi Girmaamee Nawaayif fanqolchi mootummaa godhan galgala suni mankiyyattu wal mari'atanii mankiyyadha deemanii Haile Sillaasee fanqolchan naan jedhe. Mangistuu Nawaayi maal Ameerikaa gaafa ture barate isa bir ture. Waliin turre na bira naan jedhe natti hime. Donald Levin akkuma san inni manzee keessatti dhufe Golden Wax kitaaba isaa bara 1963 maxxansuu san beektan taate. Fonqolchi mootummaa bara 1962 ture. Achiin dubattu Haile Sillaaseen biyya arii Donald Levin. Unwanted guest persona non grata keessummaa hin barbaadamne jedhame biyyi Itoophiyaa irraa ari'ame. Kan hunda natti haasa'e. Achi yeroo kan natti haasa'u wareegama Oromoon Itoophiyaa kaffaltee waan Oromoon keessa baatee dhabdi kan hunda akka malee beeka. Yeroo isaanii jechuun mallasaattuu ture. Ani mallasaan du'u gaafa mallasaan du'e isirra dhagaye nam hunda jalqabattu namni natti misa Donald Levin. Mallasaan du'e jedhee mootummaan Ameerikaa dhagaye. Mallasaan du'e jedhee mootummaan Ameerikaa dhagaye odoo isaatiin gabaasinu Donald Levin State Departmentiin waan Itoophiyaa waan akka malee beekuuf mootummaan Ameerikaa dhagaye jira akka mallasaan du'e. Intelligencein Ameerikaa. Itoophiyaan garamittu deemti. Itoophiyaan maaltu tahuu deemaa jedhame Donald Levin State Department Ministeerii Haajaa Alaa Ameerikaa bilbilee itti hime yeroo san namatti himini mallasaan du'e jira dheessattu natti hime. Nama hundaayyuu durattuu namni mallasaan du'u dhagaye. Warra Intelligencii Ameerikaati. Achiin dubattuu gamtaa Awurooppaatidha. Gamtaan Awurooppaa dhagahee gamtaa Awurooppaa keessaa Ana Gomesh dhageette Ana Gomesh ka filannoo bara 2005 Itoophiyaa dhuftisan isaatittu himte Mallas Zeenaawwi mootal jedhe isaatittu breaking news hojjete. Odoo isaatti breaking news san hin gabaasinu anilleen Donald Levin irra dhagahee jira. Anyways, wanni waan hedduu daawwattoota kan jaalatamuuf kabajama waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Warri nu arrabsan illee guddoo jirtan. Garrisaa. Oh, manzeen tun maali? Manzeen maali? Oh, waan ofi gaafii na gaafatte. Manzee jechuun lafallee gosa Amaaraati. Durii waan akka gosaati amma laftaate jirti. Lafi Amaaraa kun jechuun Tagulet, Bulgaa, Ifaat, Manzee, Gojjam, Gondar jennee gargari qoonna. Lafa Amaaraa qubsum. Akkuma lafa Arsiifaa Baalee, Diidaa, Gadab jechuun shaalla jennee gargari qoonnu lafti shawaa kaabaa qubatu Amaarii qubatu kun Tagulet, Bulgaa, Manzee, Ifaat. Lafa kana. Ifaat lafa biraa ture jechuun Amaariin turre.
ifaat sulxaana ta'an sulxaana islaamaa ture amma kan amaaraa ta'e malee saba kuushitii fi semeetikii birattuu qubata afaan isaanii dhabanii amaaraa ta'anii tagula ta'ee fi bulgaan kulleen sulxaanati islaamaa turan warra daddatu naannoo isaan qubata isaan jechuun amaaraa ta'anii yeroodhaan adeemsan afaaniin. Manzeen jechuun bakka koorii warri amaaraa irraa dhufe san jechuudha. Sentarii warra menzeedha. Ka amaarii irraa bulchaa ture ka amaarii irraa dhufe menz. Kaan jechuun amaaraa saayint walloodha. Lafti amaaraa saayintiitu aane haga tokko Goojjam haga tokko Goonder. Lafti amaarii jechuun kana. Goojjam jechuun lafti Goojjami irra guddinni lafa Oromootii fi lafa Agootidha. Goonder ammoo Goojjam lafa Agooti lafa Oromooti. Goojjamii irri harki gadaafe lafa Waayixoo lafa Waata lafa Fogoraatidha. Gosi kun ammaan tan hedduu badee jira. Kaan ammoo lafa Gaafatidha. Gosa Gaafati jedhamu amma badee jira. Ya Gaafata Awuraaj jedhama Goojjam keessa lafa xiqqoo tokkodha. Uummata Gaafati jedhamu Goojjam keessa turan amaaraa ta'anii jiranii. Kaan uummata Shinaashati. Shinaashanis amaaraa ta'ee jira. Waayixoonis amaaraa ta'ee jira. Waatis amaaraa ta'ee jira. Fogoraanis amaaraa ta'ee jira. Oromoonni Goojjamii isaanillee amaaraa ta'anii jiranii. Agooni jechuun aanaa zoonii Awwii ka jedhamu magaalaa akka Chaagnii faa, Injibaaraa faa, Durbeetee faatu achittuu hafanii jiran. Miraab Goojjam. Kaan ammoo jechuun karaa kaabatiin karaa Goondereetiin walitti godhata. Goonder ammoo lafa Falaashati. Lafa jechuun Qimaantitiidha. Amaarii uummata xiqqaa tokko cultural warra afaan amaaraa dubbatu. Amaarii is a linguistic community jechuun superimposed on the Cushitic infrastructure. Akkasittuu akka linguistically eega ol kennu afaanin Amaara jechuun uummata afaan tokko dubbatu irratti afaanii dhalate. Gaalee afaan tokko irratti rarra'e. Malee uummati amaaraa dubbatu ka bakka tokko dhalate hin jiru. Uummata afaan adda addaa dubbatutti walii galteef lingua franca jedhama afaan kuushiitiif afaan semeetikii walitti dhudhuufa caccabirra afaanii amaariffaa uumame jechuudha afaan agoo keessa. Kanaafuu infraastiraakchariin isaa ka jalaan jiru afaan kuushiitidha afaan agootidha. Afaan kuushii irrattu afaan latoon afaan kun latee dhalate jechuudha. Yookaan dirrittoo jennaan afaan irrattu hidhame. Yookaan muka irraan bahe jechuudha. Amaarii jechuun istiraakcharii agoo irrattu giraafti ta'e. Gosa lamaan uumama afaanii amaaraa. Tokkini pigeonization jennaan. Pigeon. Achi jechuun creolization jennaan. Pigeon and creole. Afaanii amaariffaa pigeon. Pigeon jechuun afaanii uummatii afaan adda addaa qabu. Afaan adda addaa qabu yoo gabayaaf walitti dhufe caccabsee itti waliin dubbatu. Afaan wal makaa ta'e uummata semeetikii adda addaatii fi uummatii kuushii afaan isaan caccabsanii walii galaniin sun afaan pigeon afaan amaaraa jedhu. Afaanii pigeon jechuun warra gabayaa dhufutti walii galan achiin dubbatti hin jiraatu. Yoo afaanii pigeonii kunini dhaloota irraa dhalootatti warri afaan sun dubbatu dabarsuu jalqabu creole jennaan creole. Akka jechuun afaanii creole afaan Hayitii fa'aa jechuudha. French caccabaan garboonni Afrikaa irraa Hayitii geeffaman barachuu jalqabanii pigeonii ta'e. Achiin dubbatti dhalooti dhufulleen afaan sun baratee lafarra dhufe har'a afaan Frenchii kan hin taane afaan creole afaan creole dubbatan jechuudha. Afaanii amaariffaan achiin dubbatti warri dubbachaa ture ka kuushii, ka semeetikii, ka Oromoo, ka Waata, Argobba, ka jechuun Ifaatii, Tagulatee, uummata jechuun Waayitoo, Fogora afaan amaaraa kan dubbachuu jalqabe ijoolleen lafa dhufte afaan kan qofa dubbachuu jalqabanii kiriyool ta'e amaarii akkasiin dhalate jechuudha. Kanaafuu bal'inaan dubbisuu barbaadan amaariffaan akkamiin dhalate ka jedhu Doonaald Levin fa dubbisa. Leslie fa dubbisa amaariffaan akkamiin dhalate akkamiin guddate ka jedhu. Afaanii Oromoo akka hawaasa dhalatee guddate. Achiin dubbatti moggaasaaf guddifaan babal'ate. Afaanii Amaariffaa immoo jechuun infraastiraakcharii afaan biraarraatu dhalate malee isa superstructure. Hundeen qaba afaan biraarraatu dhalate. Afaan agoo irraa buqqa'ee dhufe muka agoo afaan dhiifama gi'iz irraa buqqa'ee dhufe afaan agoo ka ol ba'e irrattu dhaabbate jechuudha. Isinii galee jechuun Amaara jechuun uummata agoos kanaa jechuudha. Amaarii hin jiru jedhanii yoo dubbata warri Amaaraa afaan uummata afaan dubbatattu jira malee hiddii yookaan sabni Amaara jedhame hin jiru. Amaara የሚባል ብሔር የለም warra falma dhageettanii jirtan Mangistuu Hayilamaariyaam jedhee jira, Profeesar Masfin Waldamaariyaam dubbatee jira. Amaaree akka uummatattu akka hiddattu akka gosattu hiddiin qaban akka afaanittu jira. Afaanii akkasiin uumama hedduutu jira.
Fakkeenyaa fi afaanii akkasiin uumam keessa afaanii guddaan tokko afaan Afrikaa afaan Hausaatidha. Uummatni afaan Hausaa dubbatu hawaasa adda addaa afaan Hausaa dubbatutti walitti dhufee uummata Hausaa uume. Uummata Fuldubbee, Fuulaanii, uummata jechuun biyya adda addaatii fi uummata Maadinkee, uummata jechuun Hausaa, uummati kun waaloof walitti dhufanii afaan Hausaa uuman jechuudha. Kanaafuu afaanii Hausaa hawaasa adda addaatu afaan dubbata. Kanaaf jechuun afaan Hausaatiin harshen Hausaa jedhama. Harshen Hausaa dubbattoota afaan Hausaa akki gosaa yookaan akki sanyiiti miti kalaalamu. Harshen Hausaan jechuun harshen Hausaa jechuun uummati afaan Hausaa dubbatu uummata gosatti walitti dhufe yoo gosi warra laaltu gosa Hausaatti miti gosa Fuulaanii uummati guddaan dubbatu Fuulaanidha. Uummati Hausaa kabiralleen afaan dubbata indijiinees kataan xiqqaan tokko hin jira. Afaanii biraa akkasiinuma afaan Kiswaahiliitidha. Uummati Kiswaahilii afaan Kiswaahilii yookaan Kiswaahilii jechuun afaan. Swahiliin uummatadha. Uummati Swahilii uummata xiqqaadha. Miiliyoona tokko hin guutanii Kiswaahilii uummata miiliyoona hedduutu dubbata. Maal ture innilleen afaan Pijinii ture. Afaan Baantuu fi Arabii Nagadaa fi biyya Zanzibar jedhamtu Tanzaaniyaa jirturraa walitti dhufanii haasa'uu jalqaban. Pijinii irra maalidha? Kiriyoolii tahee jechuudha. Achiin dubattuu afaan kana dhaloota dhufuutti dabarsuu jalqaban. Uummati Kiswaahilii haasa'u kun yoo ati deemte Karamajoong dubbata yookaan Kukkuyyuu dubbata yookaan Jalwoo dubbata yookaan afaan Kalenjiinii dubbata yookaan afaan Boranaa dubbata yookaan afaan Masaayii dubbata yookaan afaan Baantuu adda addaa dubbata yookaan afaanuma hedduu kaaba gosa Baantuu afaan hedduu dubbata malee uummati jechuun afaan kana hiikkatu ittiin hedduun hin jiru. Afaan akka lammaffaa dubbatanii afaan jechuun akkuma afaan Amaariffaa haasa'an jechuun kanaafuu warri Kiswaahilii dubbatu uummata Swahilii qofa miti. Swahiliin ummati Swahilii xiqqaa miiliyoona hin guuta xiqqaa tokko. Afaan jechuun galaan Indiyaa bakki isaan jiran irra guddinni Zanzibaarii suni achi turate kaan gara Daaree Salaamii gara Keenyaa jiranii. Kaani ala ummati afaan dubbatu ummata afaan lammaffaa dubbatu jechuudha. Kiswaahilii warri dubbatulleen akkuma harshen Hausaa afaan Hausaa akkasiin in fact afaanii hedduun akkasumaan dhalata. Afaanii Lingua Franca jennuun afaanii gabayaa ka dhume irratti jechuun babal'ate afaan biyyaa ta'u hedduun isaa jechuun akka inni ittiin babal'atu akkas nagadaan babal'ata. Kaan ammoo humnaan weeraraan poolisii mootummaatiin waan hedduun dubbatamaa waa hedduun babal'ata. Waan isinii galte waan ofii warri jechuun manzeen tun maali ka jette manzeen jechuun lafa Amaaraa keessa tokko. Amaarii jechuun akka Oromoon fakkeenyaaf gosa qabdi. Gosaan himamti. Gosi akkasii Boorana bakki lamatti qoodama. Maccaa fi Tuulama ilmaan afran qalloo dhiifama. Bareentuu jenna. Bareentuun jechuun Arsii Ituu Humbanaa fi Karrayyuu Walloo maali jennee akkas gargari qoon. Hin qaba Amaarii waan gos kana. Territorial Amaarii jechuun gosaan odoo hin taane lafaan himna. Goojjamee, Gondaree, Teguletee, Bulgaa, Ifaat, Amaaraa Saayint jennee akkasittu territorial systemii warra lafaan himama. Malee gosaan himan. Durii gos qabaachuu ni malanii. Gosi Amaaraa akkaataan gosaan nama himan. Abaluun Arsii keessa abboo gosi himan raayitu akkana inni sheedama beekta abaluun tummaan abaluun weege abaluun maali abaluun saayimanna abaluun akkasi abaluun qooma abaluun maali nama harargee keessa maal abboonni itu keessa maali akkas inni noole inni daaga afran qallooti akkas inni humbanna inni jaarso inni akkichu maali jennee waan inni maccaa fi Tuulama maccaa keessa maali gosa akkasitti saglaan Booranaati akkas abbichu Liiban Adaa maali jennee kanu himnu kunini Booran keessa Sabboo Sadeeni Karrayyuu Fulleelle Harooressa Gujii keessa Maatti akkas Baalla Heekoo gosa akkasi Kontoma Daarimu injiru wanni gosa kana cuftinu bada jira Amaaraa keessa Oromoo nam kun cuftinu waan gosaa ta'e kan dubbadhu kunin in fact Kontomaaf Daarimuun territorial irra guddinni isaa garuu Maatti Baalla Heekoo eegi jennu gosa Gujii gurguddaa sadeeni Sabboo Goona eegi jennu gosa Booranaa gurguddoo sadeenu Sikkoo Mandoon ka Arsiiti Booranii jechuun Sabboo jenne Goonaa Balla jenna Goonaa jechuun Harooressaa fi Fulleellee Sabboon sadeen ammoo jechuun Karrayyuu Digaluu Maxxaarri jechuudha.
gosa akkasiin deemte. Gosan jala immoo gos birattu jira. Manattu jira. Balbalattu jira. Amaarii waan gos kana hin qabu. Isinii galte waan hedduu haasawwan daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo waan daawwattanii hordoftaniif hedduu galatooma nagaatti halkan gaarii guyyaa gaarii gulaan walitti